Okay, inni kun iddootti fannoon irra dabarsii jedhee kadhate mini abuko. Waan jedhe Yesuus Kiristoos biyya lafaa irra yeroo jiraachaa turetti sagalee guddoodhaan yeroo fannoo irratti sagalee guddoo imimmaan dhanga achirratti booyuu ture lallabu ture Elooy lama sabaqtanii waaqayyo koo maa kana na dhiiftoo xoofoo dhiphinaa kanarra dabarsiyoo jedhee iyyee kadhachuu ture miti. Kadhanni inni fannoo irra kadhate akkasi booye gara du'a isa oolchuu danda'u dhiyeessa san na dhaggeeffadhu kaa. Na dhaggeeffadhu. Imimmaan maal kadhate ayyee amma naa deebise Yesuus Kiristoos imimmaan gara du'a isa oolchuu danda'u maal kadhate kun du'a isa oolchuu danda'u jedhe du'a isa oolchuu danda'u. Du'a oolchuu isa danda'utti dhiyeesse sababii inni ulfina waaqayyoof gad of deebise. Kadhanni isaa dhagaameef. Kadhanni isaa hin dhagaameef. Maal kadhate naa hime ayyee waan kadhatee waaqayyoon dhageef naa hime. Waaqayyoon kan kee waan kadhatee dhageef. Guddaadhaan imimmaaniin kadhataa fi waan maal isa du'a isa maal danda'utti dhiyeesse. Ragaan waan kadhate. Ulfina waaqayyoof gad of deebise. Sataraa meeqa deebi'a. Maal kadhatee ture maali iyye Yesuus maal kadhachuu ture naa fidi boqonnaa biraa waan inni kadhachuu ture. Qoonqoo kadhatee moo Okay. Maal kadhate? No, like Yesuusi kadhateesi qurxummii jala maaf bidee shan bartoota isaa fi sabachitti argamu nyaachise. Maal kadhate? Booyee imimmaanin iyye imimmaan booyee kadhate iyye sagalee guddoodhaan ragaa deemfidi qurxummii kadhate yotte biddeena waaqayyoo qurxummii kadhatu waaqayyattuu nati qurxummii kadhatu mee qurxummii kadhate jedha fidi bakkuma qurxummii kiristaanni kan amanu jiru addunyaarra faranjiinii fi amaariin fi oromoonuu. Ajaa'ib qurxummii kadhatee naan jedha biddeenatti booyee eelo kadhata imimmaan guddise fudhadhaa wangeelli nu harka jira fudhadhaa. Inni kun abu iddoo amma jettee ibsu inni kun inni ibsu maal akka inni kadhate atumti naaf ibsi maal kadhate iddoo kanatti. Okay kana siin hin jedhu waaqayyoon abbaan ilma isaanii dhaga'amoo hin dhaga'u takka naan jedhu. Naga sirriitti dhaga. Yesuus Kiristoos abbaa kadhate du'a nan ajjeesin jedhee kadhate moo kanan akka nan ajjeefne. Iddoo kanatti miti malee kadhateera. Aboo san siin hin jenne dhiisi iddoo kanaan sira dhiise wangeelaa sin barbaade. Yesuus waaqayyo abbaa isaa yoo kadhate abbaan isaaf dhaga'amoo dhaga'u. Nagaa. Yesuus Kiristoos akka du'a jalaa baraaramu abbaa kadhate moo kadhanne. Kadhateera. Dhageef baa hin dhaga'uuf abbaan ilmaaf. Baa kanarratti waaqayyootti waliin galle. Hin dhaga'uuf jechuun waaqayyoon Yesuusiif. Hin dhageenye garuu kadhannaa isa kan dhageeraaf maaliif hin dhageenye isa jedhu nagaa. Maaliif si gaafadha waan hin dhageenye jedhu maaliif si gaafadha. Gaafadhu kaa iccitiin isaa mos keessa jira kaa. Waan Yesuus abbaa kadhadha abbaan inni waaqadha jedhu siniif kan kadhadhaa jedha maal ati maal abdii maal irraa qabda waaqayyoo ilma isaatiif hin dhageenye abdii qabdaati maal si kadhagaa. Gaafadhu maaliif hin dhageenyeef naan jedhi kaa. Waaqayyoon si dhagaa siin gaafa ati waaqayyoon si dhagaa. Sirriitti naa dhagaa. Ilma isaatoon ni dhagaa. Sirriitti dhagaa. Hin dhageenye manaan hin jenne ilma isaatiif. No sirrii mammoo iddootti hin dhageenye moo qaba maalati waan hundumaa dhageessa moo ilma kee. Aanan jenne ilma anaa mi bar waaqayyoon namaa miti bar. Beeki. Namaa miti bar. Namaa miti. Amma ko rabbii maaliif hin dhageenye iddoo sanatti gooftaa Yesuusin iddoon itti xoofoo rakkina sana dabarsa. Dhaga'uu jedhe kaayyee Yesuus Kiristoos ayyee okay wooma du'aa kanarratti si qaba eenyu kan ko Yesuus Kiristoos waaqayyoodha Yesuus Kiristoosiitu warra isa fannise na ajjees jedhee immoo waaqayyootu ajjeesaa jedheen. Inni kun jalqabuma barreeffamee jira akka inni dhufee duuraa. Ani san sin gaafanne. Yesuus Kiristoosiitu fannoorra na ajjeesaa jedhee moo waaqayyo abbaatu ilma kiyya kana fannoorra ajjeesaa jedheen. Lamman isaaniiyyuu hin jenne jalqabumatu wanta qabamee jiru dha kun. Hojii sayxaanaati moo hojii sayxaanaati miti nama ajjeesuun. Karoora rabbii. Inni hojii sayxaanaati. Karoora rabbii naan jedha. Okay. Warri Yesuus Kiristoosin ajjeesan ajaja waaqayyoon raawwatan moo ajaja sayxaanaati? Isa barreeffamee raawwatan. La ilaha illa. Namni isa amma fakkeenya waan barreeffame tokko seera Itoophiyaa keessatti waan barreeffame tokko hin raawwadhe nama seera jaltee cabsee miti. Sirriidha. Warri Yesuus ajjeese kun warra yakkamoodha moo yakkamoo miti? Isaan warra isatti namanne turani. Aboo abbaa fadhaa taatu waan okay warri isa amane ajjeesu warra isatti amaneetu ajjeesuu qaba barattoota isaatu ajjeesuu qaba Yesuus. Lakki. Okay abbaa fadhaa taatu warri Yesuus Kiristoos fannise kun yakka waaqayyoo waan barreeffame raawwatan moo waan waaqayyoon hin barreessin raawwatan. Waan barreeffame raawwatan. Kanaafuu warra jaallatamu ajaja waaqayyoo fudhatanii mi? Eeyyee.
Goobas yakkamoo jarri kun jireenya bara bara argatan moo argatan? Hin argatan. Hin argatan moo hin argatan? Tasa hin argatan maaliif yoo Yesuus sanatti deebisan. Namni ajaja waaqayyoo fudhate abboom ajaja waaqayyoof ajaje moo waaqayyoof hin ajaje nama ajaja waaqayyoo dideetu ajaja faalleessaami. Amma ko inni ajjeesaa jedhee nimni kan isaan ajjeesan dhaggeeffadhu. Eenyutu ajjeesaa jedhee dabarsee eenyutu ajjeesaa jedhee ilma kiyya kana. Isaan gatii hin fudhanneefdha. Isa gatii hin fudhanneefela du'uu isaadha kan barreeffame malee isaan ajjeesaa jedhee isaanitti barreeffame ittiin kenna. Eenyutu waaqayyoon ajjeesuun namaa ni ajaja ilma namaa lubbuu Yesuus cubbuu ni qaba? Hin qabu maal qulqulluudha quraaniyyuu qulqulluudha. Okay nama qulqulluu ajjeesuun yakka moo yakkaa miti? Yakkadha. Warri Yesuus ajjeese kun yakkamoodha moo yakkamaa miti? Yakkamoodha. Waaqayyoon lubbuu namaa ajjeesaa jedhee ni ajaja abboomii kurna keessatti hin ajjeesin kan jedhu caafamee jiraami. Nabboom. Goobas waan ajaja sayxaanaati Yesuus Kiristoos nuuf duuf dhufee akkamitti jettan isin? Okay gaariidha inni kun. Al tokko yoo bilbilli koos hin jeeqiin malee al tokko takkaasha duwwaa naaf obsi. Ayya. Ani mau gidduu Abbo Mo'aaz si deebisu. Dadhabne boo. Abbaa caalii jirtan? Atumti naa baasi. Ani konkolaataa oofama bakka. Ishi suuraa 1933 naa baaseet immoo. Quraana irraa naaf fiduu maal naaf fidda suuraa? Maal naaf fidda quraana maal abboomamaan ture. Abboomamaan ture suuraa 13. Maaliin si jedhe gaafiin kiyya maal ture? Waa'ee duuf waa'ee dhiisuusaa. Duus hin jenne maal ture gaafii maaliin si gaafadhe? Waa'ee duuf waa'ee dhiisuusaatii ka waa'ee duusaa sirriidhaa fi sirrii mitiisa. Akkasiin hin jenneen. Yesuus Kiristoos Waaqayyoon ajjeesa Waaqayyootu ajjeesaa jedhee ajaje moo fadhoofiitiin warri mootummaa Yihuudoota ajjeesan? Barreeffamee jira Yesuus Kiristoos ofiisaayyuu quraana keessatti dubbateera. Gurba afaan Oromoo irraa qoban qabduusa? No dubbateera ka ofiisaayyuu dubbateera akkamitti? Waan siin jedhan san hin jedhan akka namni hundi hin du'a bara anis hin du'a mee itti fa'uusaadha namaa dhufe. Inni immoo nama miti ka. Munzir yoo jiraatan dubbadha. Khair inshallah. Suuraan maal ta'e jettee ante? Suuraa 1933 irratti jechuudha amma abuuni ustaazii nama dubbachaa kan inni ture waa'ee duusaa waa'ee dhiisuusaa akkamitti du'a kan jedhu irratti jechuudha. Ofii masaayyuu Iisaan maal jedhee dubbachaa ture akka du'u akka kaafamu waan hunda isaa yoom akka du'u. Guyyaan itti dhaladhee fi guyyaan itti du'uu fi guyyaan itti kaafamu nageenyi anarra jira jedha. Kana sadansaa yoom akka du'uun siin jedhe yoom akka du'u. Asxi hin ibsine kun quraana irraatidha hin ibsine. Garuu dubbateera isa ta'ee darbe sanadha gaalaa isa isaan achitti raawwatan sanadha ni ibse ammas bukkeetti. Akkas miti yooma amuutu jechuun guyyaa ani du'uuf jiru jechuudha. Guyyaa an du'uuf jiru. Isa ganaa Yesuus Kiristoos ganaa dhufee duudha kan inni dubbatu ishee gobazii. Ganaadha. Gaaffiisi gaafadha naa deebisi wanta naan hubatamne jechuudha. Haati tokko ijoollee lama qabdi fakkeenyaan an si gaafadha. Ijoollee lama fakkeenyaan an si gaafadha dhiifama naa godhi yooni dogoggore na dhumarratti na gorsita. Ijoollee lama qabdi. Tokko dirree waraanaa deeme. Tokko immoo mandara keessatti du'e. Tokko mandaruma gidduutti asiif achi fiiguutu du'e tokko immoo dirree waraanaa deeme jechuudha. Inni dirree waraanaa jiru suni lubbuudhaan jira hin dhufne. Haati sun isa kamiin abdatti jettee yaadda? Yaada gaaffii godhu waan deebisi. Inni tokko achumatti du'e? Inni tokko safara keessatti du'e bakkaatutti halkas akkasuu du'e mandaruma keessatti jechuudha. Tuuma asiif achi garaasaaf fiiguu hin du'e bakkaatu soobootu waliin dha'u du'e. Inni tokko immoo dirree waraanaa deeme. Haati sun isa kamiin abdatti? Maanni sunis egaa borduu iftaanuma du'attee yaaddaatuma jiraatti malee jireenya maaliiti egaa yaaddaatuma jiraatti. Amma kallattii maannaa deebisi isa jiru moo isa du'e sanatu eeggatama? Waan eeggattu hin qabdu kaannis du'aaf jireenya gidduu jira. Amma maal ta'u kallattii maannaa deebiste isa du'e sana isa du'e. Dhugaa rabbii jechuun akkasumatti fakkeenyaaf nama adda waraanaa jiru namni kun borduu iftaan du'a jedhamee akkuma shakkamaatuma jiraata. Ishi hoogganaadhaan kun jechuun ajajarra jira eegumsi ta'aa fi hin du'u bakka jechuun kun inni eegumsa amma tokko qaba kanaafiyyuu isa kam eegumsa maalii qaba
Bordua ishaan dua bakka akkuma shakkamatu jiraatama. Ishi siiniif sana dhaggeeffadhu. Lubbuudhaan isa jiru moo isa du'eetu abdatamash? Waan abdatamu hin qabu. Utuu mana jiraate illee xiqqoo seensii jira. Osoo mana jiraate illee xiqqoo Ishi mana jira haa jennu. Mana jira haa jennu. Isa mana jiru sana moo reeffa ta'ee boolla gad jalaa jirutu abdatamash? jechuun inni mana jiru kun bishaan faana quufii danda'a, ofcoo faana quufii danda'a. Isuma jiru kanatti fayyadama. Okay, nice bakka ariifiidha. Amma olii galleerraa jechuudha. Yaada kottan gala. Nabiyyuu Naagalee amma wanti itti deemtu hunda isaa qoota naagalee aluma dachee kan Anas gaafa jajallistu naagaleera dhaggeeffadhu sirriitti. Inni kun du'ee lafa jala jira dhaggeeffadhu. Inni kun immoo inni kamtu Nabiyyuu Muhammad jechuudha. maa Nabiyyuu Muhammad hin abdatamaa jira? Ilaa rabbi isaa eebbisu. Inni kun immoo mirga abbaa jira dhaggeeffadhu. Waaqayyo Nabiyyuu Muhammad maali beektaa nama bara? Dhumarratti nu kaasa jedhanii kana mana hin jiranii? Akkoon eessa muslima ta'e moo? Balbala jannataa nu bana kan jiran hin jiranii? Nabiyyuu Muhammad nama bara ofii isaaniitii waan tokko gochuu hin danda'ani bara. Akkuma Yesuus maaliif maal dharee dhiibbaansa maal dhageensa? Akkuma Yesuus Kiristoosii waa tokko humna isaaniitii waa tokko gochuu hin danda'an. Qulfii balbala jannataa isaantu nu bana jedhanii amanuun garuu warri kaan. Inni beekamaadha kan nama irra miti gaafa du'aa kaafamuudhaaf inni. Akkamittiin isa jiru moo isa du'eetu abdatama ree? Maal inni kunis nama inni sunis nama inni kun ganaa du'uudhaa ta'a bara. No. Inni kuni fedha namaatiin kan dhalatedha. Nabiyyuu Muhammad. Walaa fedha maalii waan tokko garaagarummaa qabu namni nama bara. Haatisaaf abbaansaa wal quunnamtii saalaa godhatanii kan dhalatan nama daldalaa nama turedha. Nama Aayishaa fuudhee wajjin jiraachaa turedha. Kun gowwazummaadha. Kun gowwazummaa kan namni nama manatti galu hin qabne. Ilaal nama manatti galu hin qabne. Nama waan mataa jala kaatu hin qabne wayyaadhe. Seera Nabiyyuun baase keessaa immoo dhaggeeffadhu. Na dhaggeeffadhu. Amma garaagarummaan jala maali? Ilaal Nabi Muhammad humna isaaniitii waa gochuu hin danda'an. Yesuusis nama humna isaatii waa tokko illee gochuu hin danda'u. Maal garaagarummaan maali? Garaagarummaan isaaniis ni mana dhaggeeffadhu. Inni kun jaalala labsa. Inni kun immoo maal jedha beektaa? Islaamummaa gadhiiste nan guyyaa 3 gidduutti ajjeesedha. Isa kamtu jaalala labsaa? Yesuus moo? Amma fakkeenyaaf Yesuus moo? Yesuus moo? Yesuus jaalala labsaa? Maal taate ante jaalala labsa jettaa Yesuus billaa fiduufan dhufe abidda lafarratti buusuudhaafan dhufe jedhee barina keenyaati. Wal jaalladhaas kan jedhu jira inni kun. Maal taate billaa bitadhaa? Balaa buusuu waan wedhe. Nageenyaati macaafa argine. Tole itti deebinaa qo'eessa kana amma ol falmu gotiin. Maal itti deebinaa dhiyeessa kana situ fideewooti maal taate? Inni kun jaalala labsaa inni kun akkana. Inni sun akkana inni kun akkana. Dhaggeeffadhu qoy. Dhaggeeffadhu. Jedheera moo hin jenne billaa fiduufan dhufe moo jedheera moo hin jenne? Inni immoo nagaas nan buusaa gooliis nan kaasaa jedhe. Kaalas rabbaa ishee. Aantina biyya rabbi na rabsi. Kana jechuun wanti hundumtu harka koo keessa jira. Aangoo waaqummaas. Waan ta'e naaf wallahi na biyya rabbi na rabsi. Ofii keessaniitiif na biyya rabbi arrabsitanii ofii keessanii na biyya rabbi xiqqeessitanii waan ta'e nu haasofsiisina. Goolis nan kaasa jedhe. Na biyya rabbi tokko illee kan goolii kaasu hin jiru kan biyya batabbatu hin jiru boo. Nabii elaan akkam dhabeettaay dhoksaan kun yoo amma jaamummaa keessatti namaaf hin galu laata amma iji kee hin banaamin otuu sirriitti quraanatu hin dubbisin otuu quraana dubbiste wanti kun siif ifa jedhi jaamaan kan ta'e nama galaati jira akkuma namaa galaa ishee taayitii dhaggeeffadhu quraanuma dubbisi achuma keessa jira wanti hundumtu dhugaan kan rabbiiti. Ati mama caafa dubbisi. Maatiin koo musliima turan dhaggeeffadhu. Ati mama caafa dubbisteetta? Qoy dhaggeeffadhu maatiin koo. Osoo macaafa dubbiste. Osoo macaafa dubbiste Yesuus Kiristoos nagaa fiduuf hin dhufe billaa fiduuf hin dhufe soonni jiru nagaa fiduuf ettaati. Dhaggeeffadhu. Maatiin koo hundumtuu musliima turani. Ankan koo seenaa koostiin hima. Maatiin koo hundumtuu isaan booda gaafa waan hundumaa laallu yaadi gaasumatti beektudha amma laamma fakkeenyaaf jechuudha. Waa'ee maatii keetti si gaafachaa jiru amma waa'ee macaafaa isaarraa. Waa'ee macaafaa isaarraa amma. Ati macaafa osoo dubbistee akkamitti akkasii ta'an siin jedhe. Isa kamii? Yesuus nagaa fiduuf hin dhufe
fidoof hin dhumne soonni jedhu. Qulqulluu ta'uusaa koo suuraa 19 dubbifachuu dandeessaa quraanumarraati qulqulluudha. Waa'ee isaa miti kan isin gaafachaa jiru. Nagaa fiduuf waan an dhufe isinitti hin fakkaatinii. Xaphii buusuuf an dhufe. Nagaanis Mataa ishee waliin dhuuf hin dhufe. Maarreen kun ikkoo amala waaqummaa isaa beekama. Kanaaf iyyuu inni kun nagaa fiduu dhufe inni kun akkana jettee haasa'uun kee dogongora moo dogongora miti? No, lakki kun amaluma waaqummaati. Amaluma rabbiiti inni kun. Rabbi yoo barbaade inni adabaa yoo barbaade hin jiraachisa dhaggeeffadhu. Kun amala rabbiiti la. Eenyutu waaqayyoodha? Yesuus moo? Maarqos 13:28 yoo deemtee dubbifattee maa jedha beektaa? Yesuus moo? Yesuustu waaqayyoodha? No waaqa guutuudha nama guutuudha dhaggeeffadhu. Waaqayyoon baxabbata. Qoy. Waaqayyoo abidda buusaa balaa buusuu dhufaa? Cabbii mini bakka kaayyoo roobsan maal akkan isaati waan dhumtu. Waaqayyootu humna isaatii waa gochuu hin danda'u? Maaf hin danda'u bakka kaayyoon buusan siin jechaa. Humna kootii waa gochuu hin danda'u. Isuma bakka kaa buusu humna kootii waa gochuu hin danda'u moo jedhaa? Akkam? Humna kootii waa gochuu hin danda'u jedhe Yesuus. Hin jenne. Qoy. Isa kanas tan si deebi'a yoo barbaacha. Qoy maalitti deebita? Maalitti deebita? Waaqayyoon aan jechaa taphadha. Sirriidha. Atumna keetii waa gochuu dandeessaa? Atumna keetii waa gochuu dandeessaa? Maal nama dhaaman koo nama akkasiidha. Halas Yesuusis akkas jedhe. Anumna kootii waa gochuu hin danda'u. Ati Yesuus tokko miti? Qoy. Ati Yesuus tokko maka? Lakki. Maal akkamittiin inni gosa Muhammadiin uumeedha. Asumaanuu maraanataan cidha godhatee jira. Cidha godhatee jira. Cidha zirgii godhatee jira. Cidha. Yoom? Godhatee jira maraanataan gaafadhe. Zirgii godhatee jira maraanataa cidha. Eeywa. Mee gaafadha wajjinaa saamee. La wajjaa. Habibi. Saata casha wallah. Jidduudhaan reefu waa'ee cidhaa kaasee tureemi. Boo. Maraanataa keenya zargii cidha godhattee. Eeyyeno maanni waan yaaddeemu. Lakki ati jechuun zargii godhattee jechumaaf jedhe. Eeyyee dabalachuun hin danda'amu akka kan keenyaatti tokkumadha. Dubartii mirga isaanii eegamaadha. Silaanii dabalataa waaqayyo keetii fuudhee malee silaa. Waaqayyo keetii fuudhee malee silaanii dabalataa. Mirgi shamarranii eegamaadha nu bukkeetti dubartiin hin kabalamtu. Silaanii dabalataa siin jedhe. Silaanii dabalataa. Hin fuudhamtu. Kabajamaadha. Booda irratti deebina. Kabajamaadha. Kabajamti dubartiin. Silaanii dabalataa waaqayyo keetii fuudhee zergii olichaa dheeyte. Lakki hin kabajamti dubartiin ishee irratti otoo dubartii irratti dhiirri kan biraanii zergii olichaa dheeyte cidha olichaa dheeyte booda ragaa fiddaati yeroo takka dhaabe cidha olichaa dheeyte hafuura ejjaa jedhama nu bukkeetta mana cidha olichaa dheeyte siin jedhe namicho waan si gaafate naa deebi dubartiin akka isheen hin dubbanne gochuun immoo hacuuccaa jedhama garbuun. Tole sanirreetti deebinee haasofna obboleessa koo na dhaga'u yoo jiraatte amma waa'ee dubbachuu dhorkuu macaafamoo quraana dubbachuu dhorka kaje itti deebinee haasofna amma waa'ee cidha olichaa dheeyte si gaafadhe an amma kan si gaafadhe naa deebisi dubartii eenyutu dubbatin ja'a waliin itti deebinee dubbanne eenyutu dhibba kuma fuudhaa itti deebinee dubbanne macaafa kamtu ayyamaa quraana moo macaafatu ayyamaa itti deebinee dubbanne akka ergaa Qorontos keessatti 14 hin dubbatin abbaa manaa ishee gaafattu jee afaan qabu macaafa keeti. Akkasuma immoo kuma fuudhu haa jiru macaafa keeti ni ejji kajoos boodarra fidda amma cidha oolichaa dheeyxee mun dhayneeti. Cidha oolichaa ciricha irratti dhaladhe inni habbee maal taate? Cidha oolichaa dheeyxee siin jedhe. Fannoo irratti dhaladhe yaan. Rakkoon qabu baga dhalate. Cidha oolichaa dheeyxee mun dhayneeti amma. Cidha oolichaa gaafa jettusti oolichaa gaafa jettu akkamittiin ibsita? Zargii oolichaa dheeyxee cidha oolichaa. Naaf hin galle gaaffii kee naa qajeelchi. Gaaffii kee naa sirreessi. Siif gala. Laa sii galu jira. Cidha oolichaa dheeyxee siin jee. Okay, hoolicha gaafa jettu Kiristoosiin Iisaadhaan ibsuu barbaaddeetudha. Rakkoo tan qabu macaafa keetu cidha oolichaa jedhee dubbata. Cidha oolichaa dheeyxee.
Okay, la akkam na beektaa amma macaafnumti kutaa gadii kutaa elemantariyyuu sorgoof sokkoo waan jedhamuun barsiisa. Obboleessoo cidha hoolichaa hin dhayne hin dhaqee jettee jala murtee naa deebisan booda waan hin sitti deemuun qaba. Cidha hoolichaa dhayte hin dhayne. Cidha hoolichaa gaafa naa ibsii keetii na gaafadhu. Tole Yesuus fuudhee Uy, Yesuus hin fuudhu inni koo isa Muhammadiin uumeedhaam inni koo. Isaa jechuun koo. rakkoon qabu waa'ee uumuu isaatti deebinaa maraataa kiyya waa'ee uumuu isaatti deebinaa. Amma wanni siin jedhe Yesuus Kiristoos fuudhee gaa'ela godhatee. Inni hin fuudhu inni koo Macaafni gaa'ela daa'ima hoolichaa fa'aa fuudhu inni akka Muhammad. Yesuus hoolichaa miti. Hoolaa rabbiiti. Galatoome kanaafuu hoolichi fuudhuu isaa dubbata macaafni. Hoolichi fuudhee jira jedhee dubbata. Cidha hoolichaa jedhee dubbata. Kallattii marra ni kan hoolaa akkana beektaa hubannaa si gaafata. Ni kamuu miti baleessu afaan Oromoon dubbisu jira afaan kabiraa naa hiitaa miti. Afaan kabiraa naa hiitaan afaan Oromoo dubbisu jira. Zergii hoolichaa cidha hoolichaa jedhee dubbata. Waaqayyoo keeti fuudhe moo namaa fuudhe hoolichi kun nama waaqa. Ela ishi carranaa laattettaa dubbadhu. Ilaa wooma si gaafa dhinaa deebisii kanneen jira. Ishi akkam na beektaa amantiin kuni intina kan si gargaaru wayii tokko qaba inni immoo hafuura qulqulluu jedhama akka dubbiin kun si ifu kan godhu. Atamma dubbiin kun kan inni siif ifu amma cidha hoolichaa gaafa jedhamu hoolaa mashee marrattuu eegdatuun taane dhaggeeffadhu. Maranaata. Hoolaa ishee marrattuutusti mul'ata yoo ta'e siif hin galle. Rakkoon qabu ati amma waan si gaafa dhinaa kana deebisii. keessaa marrattuutusti mul'ata ta'e naani. Dhiisi yeroo takka dhiisi. Ati waa'ee hafuuraa waa'ee maarree san dhiisi. Hafuura bakka meeqa qoodamu son jeesi gaafadhe akkuma teoloojiitu hin beektu amma dhiisi waa'ee kanaati. Wanni siin jedhe cidha hoolichaa zergii cidha hoolichaa san dhayitee siin jedhe. Cidha hoolichaa gaafa tokko nuun hoolaa fuudhee hin qabnu beektame hoolaa fuudhee hoolaa heerumees hin qabnu. Tole ayyee macaafa biraa qabda. Macaafa kan biraa maaliin qabanii amma Biraa qabda macaafa. Macaafnis bira ni jira. Ni jira. Tole ayyee baasi macaafa. Mul'ata 19 baasi. 19 baani. Mul'ata 19 la. Ayyee. Ayyee. Okay, inni kun ikkoo mul'ata jechuun akkam beektaa ibsaa koo siin ibsaati. Dura dubbisi namicho. Okay, kunoo dubbifadheera maal jedha beektaa inni kun dhoksaansaa akkasitiin siif hin galu. Dhoksaa dhiisi manaa dubbisi dhoksaa dhiisi ammee dubbisi dura. Eshi yommus ergamaan sun warri gara cidha gaa'ela hoolichaatti waamaman haa gammadan atis kana caafii itti dabalees kun dubbii waaqayyoo isa dhugaadha naan jedhe. Abshir galatoom. Kanarratti isaaf sagaluudhaaf miila isaa achi nan kufe. Achuma qabi. Cidha hoolichaa jedhamee miti. Cidha hoolichaa Yesuus Kiristoos hin fuune naan jette. Amma immoo kun cidha hoolichaa jedhe dubbii hin jira. Eenyu fuudhe hoolitti fuudhe moo maal fuudhe silaa nama fuudhe. Okay, bakka ammas siin ibsa ishee kana bakka baganaa dhufte asiin dhaggeeffadhu takkaa ishee. Cidha inni macaafni qulqulluun jedhee ibsu kuni bara dhumaatti yookaan immoo bara qiyaamaasa jedhamu kana gaafa isaan deebi'ee dhufutti amma quraanuma dubbata akka inni deebi'ee dhufu. Guyyaa inni dhufu sanatu cidha jedhamee waamama dhaggeeffadhu. Guyyaa inni dhufee warra kan sana yaada mataa keessatti kan jirta. cidha jedhamee waamama malee. Dhiisi macaafni akkas hin jedhu. Macaafni Aayishaa waggaa 12tti fuudhetti himni kan inni fuudhee arraba dhiisi yeroo tokko obsi yeroo tokko obsi. Wanni sin haadha mana waaqayyoo keetiyyuu Mariyaam waggaa 12tti deesse. Waaqayyoon keeyyuu intala waggaa 12 keessaan dhalate. Sana dhiise rakkoon qabu. Amma wanni sin jechaa jirru. Zergii hoolichaa waaqayyoon kee akka cidha godhatu arguun kee waan tokko hoolichi akka cidha godhatu hoolitti wajjin godhatamoo maal akka ta'e boodarraa ragaa hoolitti ta'e inni fuudhe maqaa siitii fi hoolicha hoolitti inni fuudhe sanillee nuuf himta abbaa mana waaqayyoo keeti haadha mana waaqayyoo keeti nuuf himta jechuudha. Waa'ee fuudhaa kana hedduun haasa'ime mee ayyee amma lama fuudhuun ejjuudha kaja'u macaafa ragaa naa baasii guddisaa banadhumaa hiikee lama fuudhuun ejjaadhaa itti haasaa turte ragaa baasi. Ragaa ammatti sii baasuun danda'u na dhaggeeffadhu. Lama fuudhuun sirrii malee jechuudha. Waa'ee biraa dhaabe amma lama fuudhuun ejjuudha jettee ragaa baasi. Ejjadhatu isheen jirtu fuudhuun.
Amma si baasuu Bakka danda'u ragaa baasi waan akkana jiru kana ragaa baasi dafee. Okay, amma ragaa si baasuu danda'u naa mijatuun jedha atis beektaa isa kana. Bakka isaan aladhu nattu si baasa bakka isaan aladhu ragaan hakan. Lama fuudhuun ejja ka jiru ragaan aladhu bakka isaa macaafa. Isa kana siin baasa gaaffii kan biraatti naa darbe. Inni kun rakkoon qabu kun wanta salphaadha. Dabru yookiin sobeetee dabarta. Yoo ragaa qabaattee lama fuudhuun ejjeete san ragaa san amma macaafa irraa si baasa ragaan aladhu. Okay, naa baasati bakka rakkoon qabu. Anaaf naan mijanne juudha baasuudhaaf. Macaafa san naayime si dubbisaa rakkoon qabu naayime. Baasi ka beekatte ni maal? Si baasa naafi macaafa ragaa qabdu warra ragaa qabne haasofite. Way gudi ati nama kan birattee barsiimeeti intana jechuun badaa danda'an. Waan akka awwanni siin jedhee dubartii lama fuudhuun ejjuudha kajuu macaafa irraa baasi. Yoo kana kayyatu lama miniim otuu isheen jirtu iyyuu baasanii kan biraa fuudhuun ejjedha. Rakkoon qabu ragaa ma baasee dhimma. Dubartii lama fuudhuun dhorkaa yoo ta'e ta'uusaa kan agarsiisu macaafuma tokko lama fuudhinaa kajuu yookiin takka achiin fuudhinaa jee kan dhorku macaafa mul'ate seeroo maanga mul'ate wanis tokko qofa fuudhaa kajuu macaafa keetti irraa baasi yoo kana dhabde yoo lama fuudhuun ejjuu kajuu dhabde dubartii takka qofa fuudhaa kajuu jecha jiru qofa naa baasi macaafa keetti irraa. Amma isa kana siin baasaa shi gaaffii kan biraatti darbe amman sii baasu jechuu koodha madeelli kun macaafa keessatti akka jiru eenyuyyuu beekasa. Ati karoora lama fuudhuu qabda fakkaata kanaaftuu waggamte falmaata. Ansin galchu. Amma rakkoon isaanii inni guddaan amma rakkoon inni guddaan keessa ba'ame koo ganaa rakkoo keenyaatiis ganaa samiirra jinjiraan. Baasi ragaa baasi oduu dhiisi dubbii dhiisiti lama baasi ragaa. Lama fuudhuun ejja ka jiru ragaa baastaa jechuudha. Namni haadha manaasaa yoo hiike hin ejjete akka isheen ejjete iyyuu eeyyamaa fedha. Kun seerumadha bakka jechuun dhiirri tokko dubartii lama fuudhuu hin danda'u. Rakkoon qabu raguma fide ammati raguma lama fuudhuun ejje jiru raguma san baase. Ishi naafsi ishi barbaadaan jira akka inni jiru atis beektaanis beeka akka inni arganne gatii akka inni turu gatii beektuuf na gaafatte asii. Gaaffii kan biraatti darbi yookaan nama kan biraatti dabarsii yoo dandeessu ta'e. Tole rakkoon qabu. Salamoon 700 fuudhee man fuune 700 inni Old Testamentii 300 kuma tokko Old Testamentii fi walitti kuma tokko fuudhee man fuune. Kuma tokko inni baraka kuumoofaadha. Walee galatoom Yesuus Kiristoos seera kuumoofaa diiguudhaaf dhufe moo hojiirra oolchuu dhufe? Dakka hojiirra oolchuuf dhufe garuu akkasuma ni gaanni kun akkam garuu jedhi laa jecha garuu yoo sanaan xiqqoo natti hin tolu jechi garuu yoo sanii natti hin tolu. Garuu dhiisiiti seera kakuu moofaati jettee dubbachaatiin jirta. 900 kan Salamoon fuudhee Yesuus Kiristoos sirrii miti jedhee dubbatee beekaa. 700 fuudhee 3 immoo hojjettoota sajjuuta isaa fuudhe. Amma bara kakuu moofaatti inni ture. Kanaafuu 100 suni dogoggora jaamee jira isin jedheen. Amma gooftaa Yesuus Kiristoos kakuu sana diiguuf hin dhufne ani kakuu sana jabeessuuf hin dhufe malee. Galatoo saniifuu ati 100 maan fuudhee 100 maan fuudhirreeti. Jabeessuu dhufee naasaati naan saamiin kan yoo dhugaa qabda ta'e na dhaggeeffadhu. Inna seerri kakuu moofaa keessa ture immoo bara isa dubartii 10,000 fuudhi kan jedhu seera sana keessa hin jiru. Solomoon fuudheera hin fuudhiini seera bara sana keessa hin turre. Waa'ee dubartoota 2-3 wajjin ejjuu irratti immoo kakuu haaraa keessatti immoo iddoo baay'eetti iddootti kaasee dubbatu qaba. Rakkoon qabu lama fuudhuun ilaali wanni siin jedhe lama fuudhuun ejjuudha kajuu fidennaan ragaa barbaadu jirtaami. Amma gaaffii. Namoonni 1,000 fuudhuusaa amantee jirta. Ilaali yeroo takka. Salamoon 1,000 fuudhuusaa amantee jirta. Yesuus Kiristoos immoo seera kakuu moofaa diiguuf akkan dhufin diiguudhaaf namni diigamuu isaa nama barsiise mootummaa Waaqayyoo keessatti xiqqaataa namaa jedhamee waamamaa jedhee barsiisa macaafni. Ati yoo diigama keessatti taate xiqqaataa namaati. Yoo hin diigamne jette immoo 700 1,000 akka Salamoonitti fuudhuu wanni si dhoorke maalidha? Amma na dhaggeeffadhu. Amma waa'ee dubartii 5 fuudhuu irratti san amma kaase irratti xixiqqoosti dhaga'amennaan dhannati gara kana deemtee amma gaaffii kan biraa kaasachuu dandeessa. Fuudhuu dandeessa. Kan amma gaaffii kiyya irratti ilaala obboleessoo wal jala wanni akka nuun hin jennee fi akka wal jala wacuu jala hin taanee fi gaaffii kiyya naa xiyyeeffadhuuti naa deebisi. Ani immoo gaaffii kiyya xiyyeeffadhe sii deebisi. Yoo gaaffii kiyya kan isa gaafadhe dhiiftee kara biraa deemtee wal afaanatti qabuu ta'a jeequmsa nu harkaa ta'a. Tole amma seerri kakuu moofaa
eega diigamuu isaa namni nama barsiise mootummaa Waaqayyoo keessatti xiqqaataa namaa jedhamee waamama jedhee eega dubbatee caafanni ati ammoo kuma takko akka Salamoonitti jedheenaa gashaniiru siin baasa. Qorontos 7:10 akkas jedha. Warri wal fuudhan akka gargar hin baanedha. Dhaggeeffadhu. Qorontos 7:10 siin dubbisa dhaggeeffadhu. Maqaa Yesuusiin nan dubbisa. Warri wal fuudhan akka gargar hin baane nan abbooma. Kanas gooftaatu abboome malee ana miti. Haati manaa abbaa manaa isheetti gargar hin bayin. Yoo abbaa manaa isheetti gargar baate garuu utuu hin heerumin haatees yookiis immoo abbaa manaa isheetti haaramtu abbaa manaas haadha manaa isaa hin baasin jedha dhaggeeffadhu. Isa jedha malee haadha manoota isaanii. Obboleessoo ani lama fuudhuun ejja kajoo si gaafadhe oduu biraa dhiisi lama fuudhuun ejja kajoo qofa ragaa baas. Lama fuudhuun hin danda'u. Atumti mee qoyidhaa na dhaggeeffadhu suma foonuma jeestan hima. Sammuu haadha manaa keetti maaltu dhaga'ama gaafa 7-8 Baay'ee sammuu ishee dhaga'amuu fi dhaga'amuu dhabuu haasa'uutti hin jiru kilis. Wanni haasaa jirru ragaa haasa'u jira ragaa. Wanni siin jedhee lama hin fuudhuun ejjuudha ka jedhu qofa baasee amma dubbii takka dhaga'uutti hin jiru dhiifama naa godhe. Sitti meem hiniikiin jira bakka hiniikiin. Dhimma isaati san hiikuu fi hiikuu dhabuun san amma gaaffii xiyyaa miti. Lama fuudhuun ejja ka jedhu qofa ragaa baasee. Lama dhiisuu kan irratti qoyika ragaa siin baasasa kana yeroo biraatti. Amma yeroo gubiina nama kan biraatti dabarsiisu. Baasee yoo jiraate ittiin albee jedhi afaan tun albee dhibee. Qoy. Otuumamaan barbaade ta'eeti. Ishi. Ejja caalu ta'uunsaa amma maaltu sitti dhaga'atu ammaati manaan keessa irratti dabalattee. Waan natti dhaga'amu dhiisi nuti miira keenya haasa'uutti hin jiru namichoo. Miira keenya haasa'aa hin jiru laa dhiifama. Miira keenya haasa'uutti hin jiru amma. Miira shamarranis haasa'aa hin jiru. Amma ragaa haasa'u jira. Ragaa si gaafachuu jira. Ragaa lama fuudhuun ejjuudha jedhu hareefuu yeroo hedduu. Dhaggeeffadhu ammas siin dubbisaa. Qorontos 7:3 akkas jedha. Abbaan manaa jaalalaan haadha manaa isaa bira haa ga'u. Haati manaas jaalalaan abbaa manaa ishee bira haa geessu. Haati manaa ishee akka jaallatte gochuu hin dandeessu. Akkana jaalalaan wal biraa galu. Abbaa manaa ishee malee dhagna ishee akka jaallatte gochuu hin dandeessu. Abbaan manaas akkasuma haadha manaa isaa malee dhagna isaa akka jaallate gochuu hin danda'u. Kana jechuun nama lama waa'ee amma akka barbaade godhuu miti bara amma wanni haasa'u jirru akka barbaadan godhuu akka barbaade godhuu kuni waan osoo waan biraati kun amma Abrahaam ejjee jira moo ejjiin Abrahaam? Ejjeera. Ole namni Abrahaamin abaaramaa jee namni Abrahaam arrabse abaaramaadha jedha ati abaaramaadha jechuudha macaafni keessi abaaree jira. Arrabsine. Inni ejjeesin jedhu macaafni qulqulluu isaanii. Inni ejjeen jedhu bira ga'ee jedha. Inni ejjee asitti jechaa jira. Inni kun Old Testamentii inni kun kakuu moofaadha. Dhaloota kakuu haaraadha ibsa. Yesuus kakuu moofaa diiguuf hin dhufne jennee walii galleeti jirra. Hin dhufne. Galatoomii. Maal fitika yaada kee maaliin baqatiin? Walii gallee dabarre obboleessoo Abrahaamiin ejjeetti arrabsu jirti. Abrahaam jechuun abbaa namoota hedduu. Bira ga'ee. Aggaar bira ga'ee jedha. Ni ejjenaan jedhe. Situ ni ejjenaan jedhe namicha. Dogoggoreera dhiifama. Aggaar bira ga'ee jedha. Akka namni dhaga'utti tole. Akka namni dhaga'utti afaan tun dhiifama jedhi ijoollee warra jalaatiin. Maal dhiifama siin jedheem bira ga'ee jedha malee hin ejjeeyyuu jedhu. Bira ga'ee aggaar bira ga'ee. Kanaafuu Abrahaam lama fuudhuu ejji maaliif jettee Abrahaam lama fuudhe miti jedhe. Hin fuune bira ga'ee jedha. Tole lama bira ga'ee miti Abrahaam aggaarii fi Saaraa bira ga'ee lamangi. Eeyyee. Abrahaam duboo lama fuudhuun ejjenaan jette hin jenne reef. Hin fuuneen siin jedhee hin fuune eeyyama Saaraadhaan tu deemee bira ga'e. Lama bira ga'eennaan namni tokko intala takka dhiisee ta biraa bira ga'eennaan namni nama fakkeenyaaf ta biraa fuudhee gabaabduudha. Bira ga'eennaan fuudhee jira jechuudha manaa isaa ta'ee jirti. Kanaafuu lama fuudhee jira. Yoo lama fuudhuun ka ejje ta'u taate Abrahaam ejje. Museen inumaa sadi fuudhe warra jira lama fuudhuu isaa ergiteenyaa. Hin fuudheen Museen ejjaadha. Museen ejjaadha akka jettutti yeroo takka. Museen akka jettutti. Bara sana ammaas timeem sitti hime. Siif ibsee. Bara sana Solomoon iyyuu 1,000 fuudhee dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu. Akkasuma yoo Abrahaam Museen sadi fuudhe kajoo jira. Akkasuma Abrahaam lama fuudhe. Warri kun hundinuu ejjaa jira arrabsaa jirta. Lama fuudhuun ejjechaa jirta. Mee macaafa keessa tokko qofa fuudhaa ka jedhu macaafa keessa ragaan akka nu dandeessa tokko fuudhaa ka jedhu.
Lakki kan akkas jedhu hin jiru. Maal atamma Waan hin jirre rabbii waan maaliif hundu mataa keessatti caannattee mataa nu garagalchitee reefu waan tokko fuudhaa kan jiru hin jiru. Fakkeenyaaf Rabbi subhaanahu wa ta'ala quraana isaa keessatti fawaahidaa jee dubba takkittii qofa fuudhaa jira. Yoo hin dandahin fawaahidatan takkittii qofa fuudhaa jee Rabbi subhaanahu wa ta'ala ni hima. Namni quraanaan malatti wanni macaafni tokko kan amantii tokko kan dubartii takkittii fuudhaa jee dubbatu matuma addunyaa irra hin jiru. Yoo macaafa keessa tokko fuudhaa kan jiru jiraate fidi. Quraanni akka waan mirga shamarranii dhiibe takka fuudhaa kan jiru Rabbi subhaanahu wa ta'alaadha. inni beetuun ta'in akka isaan ol jedhanii dubbannedha kan isaan godhe isaanii. Waa'ee dubbachuu irratti itti deebinaati. Waa'ee Kanaafidha. takka qofa fuudhaa fidadhee jira. Tokko qofa fuudhaa jedhee kan dubbatu quraana. Takku fawaahida takkittii qofa Maaliif fuudhaa jedhee afureeyyammaadha jedhamare. dubbaleessa suni istixaa dandeetii qadirii dandeetii yoo qabaattan fuudhaa jee rabbiin ulaagaa kaayeeti yoo hin dandeenye Maaliif mirga maaliif sanitti deebina qoe si himu jira amma wanni si gaafadhe takkittii qofa fuudhaa ka jiru macaafni keessa ni dubbataayidha amma quraanni keenya takkittii qofa fuudhaa ka jiru amma ragaa si baasuudha danda'a garuu macaafa keenya takkittii fuudhaa ka jiru baasuu hin dandeessu ati waan akkanaa kana naasawin amma waa'ee dubbii irratti haa deebinu. Shamma gaaffii kan biraatti darbammata. Waa'ee dubbii irratti haa deebinu dubbii shamarran dubbachuu dhorkee naan jetteeti macaafni kee dubartiin akka barbaade dubbachuu ni eeyyama. Okay, macaafa keenya keessa akkamna beektaa? Dhiirri dubartiin hin jiru iddoo tokkotti gaafa dubbatu. Hundumtuu tokko fuula rabbii duratti dhaggeeffadhu. Achi baasamee fuula keetta guuggate achi bayyaa argamuu hin qabdu ni jedhamu waan akka wantoonni akkas akkasii jechuudha. Fuula rabbii duratti tokkodha. Mirgi dubartiis mirgi dhiiraas fuula rabbii duratti dhiigaan gatii bitamanii fi hundumti isaanii tokkodha fuula rabbii duratti. Kanatti deemaa jirtu dhaggeeffadhu. Kanatti deemaa jirtu gara warra Efesoo immoo Qorontos keessattidha. Sagalee isaanii ol qabanii hin dubbatiin kan jedhu. Ni siyaate immoo isaanii bitanii. Ati kana deemaa jirtu beekaa. Haafidadhu. Ati kana jechuun kee macaafa bakkuma inni macaafni bulayyuu akka ati hin buliin argisiisa. Tokkoffaa irratti maal jedhe dubartiin gabiitti haa jiraattu nan jedha malee haa barsiiftu hin jedhu jedha. Dhiira irratti isaa bu'aa qabaattu hin jedhu jedha. Affanni ammallee dubartiin abbaa manaa yoo qabaatte wanni ishee dhibe yoo jiraatu dubartiin garuu dubartiin utuu waan isiin baruu barbaade yoo jiraate waan tokkoffaa afur irratti walga'ii waldaa kiristaanaa keessatti dubbachuun isheedhaaf yeelloodha jedha. Wanti isaan baruu barbaadan yoo jiraate garuu manatti abbaa manaa isaanii haa gaafatan. Walga'ii waldaa kiristaanaa keessatti dubbachuun isaaniif yeelloodha jedha. Dubartiin ammaan tan waldaa kiristaanaa keessatti dubbachaa jirtu isaaniif yeelloodha jedhee dubbachaa jira. Ati iddoo kamii dubbista kana jechuun inni kun isaanumaaf kan barraa'e bakka warra yeroo sana turan waldaa sanaaf kan barraa'e. Malee nuun seerri warra Qorontos waa barraa'e sin laallatu. Isaanumaaf barraa'e inni kun. Inni kun eenyutu kas siin jedhe hayyoota kiristaanaa kamtu Qorontos qofaaf barraa'e siin jedhe waakkachuuf deema laan macaafa isaa yeroo kaan mata durichi maal jedha waa'ee ragaa fiiffatu har'a kanaaf jedhee waakkachuuf deema ragaa tokko macaafa kee waakkatiniiti waldaa kiristaanaa keessatti wanni isaan baruu barbaadan yoo jiraate manatti abbaa manaa isaanii haa gaafatan malee walgahii waldaa kiristaanaa keessatti dubbachuun isaaniif yeelloodha jedhe jala muree dubartiin isiidhaaf walgahii irratti dubbachuun waldaa kiristaanaa keessatti faarfachuun dubbachuun isiidhaaf yeelloodha macaafni kee jala muree kana siin jaa. Garuu ati faallaa kana macaafa bakka macaafni bule waan hin buliniif boraafattee tiraasii godhattee rafaa waan jirtuuf haala kana dubbatte dhiifama sii godhatti garuu macaafa kana dhaggeeffadha anu dhiifama siin godha isa kana dhaggeeffadhu. Ergaa Phaawulos gara warra Qorontositti erge keessadha amma fakkeenyaaf gara warra Qorontositti erge yeroo sanatti iddoo sanatti wanta barbaachisudha kan inni isaaniif barreesse dhaggeeffadhu. Malee as bukkeetti daangaa kaa'uudhaaf mini. Amma isa kanatti amma sababa kanaaf faallaa kana dhaquudhaaf mini kanatti wantoota hedduu qofaaf barraa'e jiru ragaan jira. Dakki ragaan maal akkamti waan ashikootu dhaggeeffadhuuf isaaniif hin barroofne kan jedhu ragaan ni jira. Warri Qorontosiif barraa'e ati itti dalagaa jirta. Fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos kan ani ergame warra Israa'el qofaaf jedhee dubbata. Garuu ati lakki na laallataa jirti. Yohaannis 3:16 deemee dubbifadhu. Maatiyos 15:24 irratti ani warra akka hoolotaa karaa irra badanii mana Israa'el badan duwwaa malee ergamnee jedhe. Ifatti dubbate amma fakkeenyaaf kan akka Israa'el qofa Yohaannis 3:16 Israa'el qofa bakka ergame dubbate.
garuu amma Qorontos ergame kuni Qorontos qofaaf ergame namni jedhu hin jiru. Kiristaanonni Qorontos qofaaf ergame Galaatiyaan Galaatiyaaf Qorontosiif Efesooniif ergame jedhamee amanamu. Hunda kiristaanaa ilaallata jedhee amanama. Saniifuu ati immoo tiksii hime tokkotti kanaaf waakkachaa jirta. Kun immoo yeelloodha. Nama qaanfachiisa. Isa kan akkasuma Isaan fayyisaa addunyaa ta'uu isaan amantamoo amantooti. Hayyee kana gaaffiin kuni arraboota akka deebistee hin kaafne waa'ee sagalee lukaasanii mirga shamarranii islaamummaan dhiibdettee lammata akka hin kaafne abdii qaba. Kana bira dabre. Isa kana guyyaa birootti walitti deebina. Fayyisaa addunyaati ka jiru irratti dabarte amma mata duree lammaffaa. Kan garaagaraa mataa isa kanatti deebinama. Inni fayyisaa addunyaa ta'uu isaan amantamoo amantu. Namoonni jeeqilaati jedhee biraa gabbuu barbaada. Tolee maal jettee? Isaanii fayyisaa addunyaa ta'uu isaan amantamoo amantu akka macaafa qulqulluuttis. Tolee hayyee mata duree sana akkan kaafne irra walii gallee jirra. Galatoomii akka kanatti fudhachuu keetiif nama galataati galatoomii. Akka macaafni kee dubartii hin dubbatin jedhu fudhattuun kee gaariidha. Gaaffii lammaffaa Yesuus Kiristoos fayyisaa addunyaa ta'uu ni amantamoo amantu ka jedhu mata duree biraatti seennee jira. Yesuus Kiristoos matumaa ani fayyisaa addunyaati jedheen dubbanne. Fakkeenyaaf kan inni dubbate ani warra akka hoolotaa karaa irraa badanii reefus dubbadhee ture. Mana Israa'el badan duwwaan malee hin ergine jedheen. Barattoota isaatiinis Yohaan Maatiyoos 10 irratti maal jedheen kanaaf warra akka warra hoolotaa mana Israa'el badan ni dhaqaa jedhee isaan abboome. Tolee Yesuus Kiristoos bakkuma tokkotti fakkeenyaaf bakka dhaqaa biyyoo hundumaa maqaa abbaa kan ilmaatti cufuudhaan bartoota koo godhaa jedhee dubbatee jira. Biyya hundumaa jedhe tole biyya lafaa warra biyya lafaa wanta bartoota koo godhaa jedhee dubbate. Garuu bakka sanatti biyya lafaa kan jedhame biyya lafaa Israa'el gabaabumatti. Daarii amma daariitti jedha. Siibsa. Biyya lafa fakkeenyaaf maatii Yohaanis 17 boqonnaa 17 lakkoofsa 6 irratti maal jedhee dubbata. Biyya lafaa keessaa warra ati anaaf laattetti maqaa kee beeksisee jiraa jedha. Biyya lafaa keessaa warra rabbiin isaaf laate warra Israa'el. Kan ammoo yeroo warri Israa'el ta'u warri biyya lafaa keessaa laate Israa'el ta'u immoo Maatiyoos 10:24 irratti dubbate 15:24 irratti ani warra akka hoolotaa waan malee hin ergamne jedhee jala muree ilaallatee jira. Ani addunyaaf hin ergamne ka jedhu ragaa baasaati immoo. Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16. Maal jettee? Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16. Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 akkas hin jedhu. Akkana siin dubbisaa dhaggeeffatumti dubbisi baasi. Ilma isaa jedhama. Tokkicha ilma isaa akka kan biyya lafaa jaallatee jedha. Biyya lafaa kan jedhame Maatiyoos Yohaannis 17 lakkoofsa 6 si deebisee jira. Biyya lafaa kunis jedha itti fufi naa dubbisi. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa amma kan nufitti biyya lafaa jaallatee jedha. Jaallate. Kunis immoo isaatti kan amanu hundinuu jireenya barbaraa haa qabaatu malee haa baduuf miti jedha. Kana nan beeka. Qabi achumatti naa qabi. Dhaggeeffadhu. Kanarratti deebisaa siyaa kana. Biyya kee kana naawabsi katakkaashee. Biyya lafaa jechuun select godhee Israa'el duwwaadhamoo biyya tokko lama sadii duwwaa lakki akkasumini. Biyya lafaa jechuun duniyaa jechuudha. Ishee fi yaada kee hin daangessu. Galatoomne. Tokkoffaa irratti karaa lama sadiin si deemsa. Karaa tokkoffaa irratti Yesuus Kiristoos biyya lafaa hundaaf kenname. Yesuus mataa isaatii jaha jedhe si gaafadhe. Dura irratti jechinan si gaafadhe ani biyya lafaatiin ergine si gaafadhe. Ati ammoo biyya lafaatiif kenname ka jedhu haasaa jirta malee ani biyya lafaatiif ergame ka jedhu haasaa hin jirtu. Tokko jedhu. Lammaffaa irratti biyya lafaatiif kenname yoo kan Yesuus jennu taate Israa'el biyya lafaati. Biyya lafaa kun ammoo yookiin kun waan daangaan qabu biyya lafaa yeroo jedhamu amma akkasitti yeroo dubbatamu. Kamtu biyya lafaa kana daangaatti godhee Israa'el qofa akkasiin taatu godhe yoo jette immoo Yohaannis 17 lakkoofsa 6dha. Biyya lafaa keessaa warra ati anaaf laattetti maqaa kee beeksisee jira jedhe. Biyyi lafaa keessaa warri Yesuus Kiristoos laatame eessadha? Israa'el. Kan ammoo Yesuus Kiristoos yeroo dubbatu Maatiyoos 15 irratti dubbatee jira jechuudha. Yoo kana sadaffaadha. Yesuus Kiristoos jechi isaa wallaahaa jechuu keeti. Yohaannis 3 irratti ka dubbate Yesuus jettee yoo amantu taate Yohaannis 3 lakkoofsa 16 kanarratti ka dubbate Yesuus jettee yoo amantu taate Maatiyoos 15:24 irratti immoo
ani warra akka waloota karaa dhabatanii mana Israa'el badan duwwaa malee ergamne jedhee ka dubbate kana soba dubbatee jechaa jirta. Soba dubbatee jechaa jirta tolee. Fixi yaada kee. Fixeetiin jira soba dubbatee jechaa jirtaan siin jala muree. Soba miti inni kun ofii masaatiidha kan dubbate isa kana biyya lafaa jechuun fakkeenyaa fi qoy al tokko amma Afrikaa gaafa jennu amma fakkeenyaa fi an Afrikaa fan dhufe yookaan immoo an Afrikaan busha yoon siin jedhee Afrikaa jechuun Itoophiyaadhaa fi eessa daddoo Gibxidha maaloo namnaam jedhamee tumni kan select ta'u Afrikaa jechuun Afrikaa mara bakka. Ammas immoo biyya lafaa gaafa jedhu biyya lafaa isa jedhu mun keessaa select goonee baasne Israa'el duwwaadha jechuun dandeenya. Ayyee waan ati fidde kana si deebisa dhaggeeffadhu. Ayyee Afrikaattiin ergamee yoon kan ibsaa nama fakkeenyaaf ergamaatti Israa'el Afrikaattiin ergamee yoon jedhee bakka tokko dubbadde bakka tokkotti immoo biyya Afrikaa keessaa jedhee biyya Afrikaa keessa warra naaf ayyamteen dhaqa yoon jee warra naa ayyamamee jira jechuudha. Afrikaa hunda osoo hin taane Afrikaa san keessa warra select godhamee naaf ayyamamee jira jechuudha irraa namaa gala. Loojikii ati deemte kanaan jechuudha. Biyya lafaa keessa warra ati anaaf laatte jedhe Yesuus illeen Yohaannis 17 jaarratti jechuudha. Ati anaaf laatte jechuun warra isaaf laatamee jira malee hundinuu kasaatii miti jechuudha. Biyya lafaatti Israa'elis biyya lafaa jedhee mutlaqa yookiin gadhiisa dubbate. Booda deebi'ee taqiyyiida yookiin immoo daangaa itti godhe maal jedhee biyya lafaa keessaa warra ati anaaf laattetti maqaa qabeessee jedhe Yesuus Kiristoos biyya lafaa hunda diime kan inni maqaa beeksise. Warra Yesuus Kiristoos hin laatame warra Yesuus Kiristoos hin laatame san immoo wanta biddeen hoolataa fuudhanii sarootaaf kennuun hin ta'u kan jedheen Maatiyoosi sanii jechuudha. Biyya lafaa keessaa warra ati anaaf laatte jedhe dhumee jira. Intaa lamuri. Xumurtee? Yesuus Kiristoos soba asumaanuu gaafa taksiyaa gaafa. Maal akkamti uumaa waaqaaf lafa akkamtiin soba. Israa'el qofaafin ergamee jedhee dubbatee miti. Ani warra akka hoolota karaa irraa batee malee. Jedhee moo hin jenne. Akkam dhabeettaa iddoo Yohaannis 3 Akkami dhabeettaa jedhee moo hin jenne dhalaa lama ikhtiyaara lama gaafi deebiin kiyye jedhee moo hin jenne. Isa kam. Warra akka hoolota karaa irraa batanii mana Israa'el batan duwwaaf malee hin ergamne jedhee moo hin jenne. Duwwaaf hin jenne duwwaaf hin jedhu. Duwwaaf hin jedhu. Bani Ustaaz Ibnu. Ibnu. Duwwaasa jedhu baasinaa dubbisi. Iyyee. Naabani maa. Salaam rahmatullahi beekam jirta. Alhamdulillah baasi mee. Duwwaaf ka jedhu hin jiru naan jechaa jirta. Duwwaaf ka jedhu. Iyyee duwwaaf ka jedhu naa baasi. Only ka jedhu. Only afaan. Only. Children. Ayyee. Yolle taatoo godhaa maal eessi jirtan baarakallahu fiikum. Ogummaas yeroo dhufanii dubbatanii nuti obsa. Hojii biizii godha waan ta'eef. Tole. Sii bahee jira? Ayyee. Dubbisi. Anteen banne? Tokkoffaa Yohaannis Maatiyos 25 Maatiyos 15 irra jira miti 24. Ayyee inni immoo deebisee ani warra akka hoolotaa karaa irraa godhanii as buuti gaa xiqqoo 24 ayyee as qabu xiqqoo. Warra akka hoolotaa karaa irraa batanii mana Israa'el duwwaaf maal jedhame qofaaf jedha qofaaraan ergamee jedha maal inni kun isaa abdii godhanii ante ni kaambani mee baa kunillee numa qaba bibi kunillee numa qaba garuu kaambanii kana bani kunillee numa qaba lachuutu numa qaba waan itti dabalee qaba kun isaanii. Kudashan. Ayyee kun aslaa libbaleeso inni ammoo deebisee dubbisi maranaata.
Qoy egaa siin dubbisa gadi siqee matti fufee si dubbisa jedheenna. Iddoon kun iddoo La. Qofa duwwaa qofa barbaanne amma dhiifama dura duwwaa qofa kayyuu barbaanne. siin dubbisa kun inni immoo deebisee ani warra akka hoolotaa karaa irraa goraniif mana Israa'elii badan duwwaaf malee hin ergamne. Kan inni iddoo kanatti kana dubbateef Amma jecha duwwaa jedhu dubbate moo hin dubbanne? amma gaa qoy egaa jecha duwwaa jedhu duwwaa irratti kan nuti Jecha xiyyeeffannu ko. duwwaa duuduu soo jecha duwwaa irratti wal yaa gallu. Eshi dubbate yaada kee dubbate. Galatoom. Kanaafuu jecha duwwaa jedhu dubbatee jira. Isaan malee nama biraa akka inni ilaalle dubbatee miti. Garuu immoo kenniniif dubartittiidhaaf. Waa'ee dubartittii nan galchu amma. Waa'ee dubartittii haasawaan jiru. Itti deebina. Waa'ee dubartittii fayyisee moo hin fayyifne maali san hunda itti deebinee dubbanna. Amma duwwaadhaan malee hin ergamne gujo jala muree ergamni kiyya Israa'el malee akka hin ilaallanne jedhee dubbate moo hin dubbanne. Akkasitiin ibsine. Duwwaaf warra Israa'elii warra akka hoolonni Israa'el eenyudha. Warra badan hoolonni Israa'el akkam dhabeetta akka kakuu moofaatti jechuudha. Bilaala hiika hoolotaas hin gaafanne warra akka hoolota karaa irraa badanii. Bara kakuu moofaatti wansi deebise amma qoy. Waa'ee kakuu moofaan nan deebisin. Afachuu naaf obsi. Dhiifama naa godhu. Naaf obsi. Israa'el inni jedhamu suni biyya utuu hin taane dhaggeeffadhu. Biyyittii ishee amma lola keessa jirtu sana utuu hin taane dhaggeeffadhu ka dhaggeeffadhu. Israa'el iddoon itti amma jedhe sanas dubbata. Saba nan beeka yeroo iddoon itti amma dubbatu kana dhaggeeffadhu. Israa'el suni amma dubbiseera isa kana qoy. Bara duriitti nan deebi akka wal dhaggeeffannu akka wal dhaggeeffannu haa taanu akkasiin jedhee dhagaan jira akka inni itti dhagahu immoo yoo mata duree keenya keessaa barbaanne bara warra duriitti akkas turre jechuu osoo hin taane kan amma ragaa siffinne kana ani warra akka hoolotaa karaa irraa badanii mana Israa'el badan duwwaaf malee ergamnee kan jedhu kana dhuga dubbate mana sobe. Jedhe dhugaasaadha nan deebisa kana carranaa irratti na dhaggeeffadhu. Yesuus Kiristoos ati immoo addunyaaf ergameetta inni immoo Israa'el duwwaaf jedhee dubbatu jira situ dhugaa dubbate Al tokko deebisuu ree gaaffeet na gaafatte carranaa laachuu diddeema. Situ dhugaa dubbate moo Yesuus deebise kun hojjetaa? Yesuustu dhugaa dubbataa dhaggeeffadhu gaa siin ibsaa takkaashee carranaa kenni callisiiti. Naa deebi'ee jira. Siif deebi'eera minaan immoo takkaashee nan dubbadhaa yoo carraanaaf laatte. Ayyee dubbadhu sii kannee jira. Israa'el inni macaafni qulqulluun jedhu kuni jechuudha dhaggeeffadhu. Israa'el inni macaafni qulqulluun jedhu kuni bara Yaaqoob inni beektaami. Isa Rabbi ijuu wallaansoo wal qabee maqaan isaa jijjiirameef jechuudha. Bara sana waadaa isaaf galeera. Waaqayyo hojii qabsoo wal qabee subhaanallahi. Dhiisi waan akkanaa naasa'ee ni dabbara. Waaqayyo hojii qabsoo qabuun abaasa. Achii dhufadha dhaggeeffadhu. Isa jechuun wallaansoo qabee gaafa jedhu kadhataan fuula isaa ture siin jechuu barbaadeen dhaggeeffadhu. Amma fakkeenyaaf afaanichatu siin tinaa. Macaafni lakkii wallaahi akkas hin jiru macaafni waluma qabee jira qabsoo wal qabee jira wallaahi. Qabsoo wal qabee dhaggeeffadhu. Isaan booda maqaasaa Yaaqoob irraatii gara Israa'elitti jijjiireef. Isaan booddee kakuu dhaabeef. Warra Israa'el eenyu kan inni yoo wal mormine naafete amma rabbi sodaatu. Inni immoo hidda eenyuti hidda Ibraahim yookaan immoo hidda Abrahaam sachiiti dhufni isaa jechuudha. Kakuun isa sanaaf gale. Baranaata baraan naafete wanni itti irra wal lolu jiru fakkeenyaaf wanni itti naaf irratti wal dubbachuu jirru Israa'el maqaan jiru isarraa bahee fi Israa'el kun nama akkam ture haji'u kana haasootu hin jiru. Ani Israa'el irratti mormii tokko qabaachaa hin jiru. Fakkeenyaaf waan ammatti waaqayyo hojii qabsoo qabeennaan biyyi bikkan itti qabe qabsoo qabee jee macaafni kee dubbatu hunda nan beekaan. Tolee haaree amtinaaf nin beeka. Amma Israa'elotu warruma akkasii qabsoo qabameen san duwwaadhaaf hin ergame jechuu isaati malee kan amma dubbachaa jiru waa'ee sanii miti mata dureen keenya sanii miti. Israa'eliif qofan ergame jedhee amanta ati Israa'elii miti maaltu si ilaalla? Okay, nice yaada bareedaa fidde la dhaggeeffadhu yaada gaarii fidde amma dhaggeeffadhu Nabii Muhammad. Achitti dabriin yeroo takka kana finnee kaanee Nabii Muhammad eenyuuf ergame kan jennuti deebinee dubbanna. Mata duree dhiifama sorry hittan fufash. Abdiin nuuf kenname yookaan akkuma amma dubartiin amma iddoota ammatti kaaste sanatti jechuudha. Nuuf hin malu ture isheedhaaf hin malu ture garuu saroonni iyyuu jennaan isa booddeedha kan inni fayyina ishee kenneef. Nuufis immoo akkuma kana dhalaa dhaggeeffadhu fayyinichi kan inni itti nu qaqqabee jechuudha. Nuun iyyuu warra badan turre nuunumti iyyuu warra karaa irraati daandii irraa gadhiise warra rabbiin hin beekne turre nuunumti iyyuu. Rabbiin warra hin beekne turre warra daandii isaa hin beekne turre. Warra hin beekne turtan rakkoo takka hin qabu laamaraanaa ta'a. Warra rabbi hin beekne turtan. Amma laalu yookaan wanti fide Luuqaas kunis maal jedha beekta? Isaan 12 kanaan Yesuus erga karaa warra saba Waaqayyoo warra hin taanetti isin geessu irra hin bu'ina.
irra hin godhina mandara warra Samaariyaa tokko illee seeninaa jedhe. Oromoo miti Samaariyaa ollaa san jirtu akkan seenne dhorke Yesuus Kiristoos. Mandara warra Samaariyaa tokko illee akkan seenne jedheen. Ajajni kun ajaji sirriitti ajaja doggoraati. Inni jedheen sirriidha maali? Kanaa mannaa warra akka gara warra akka hoolotaa karaa irraa godhanii mana Israa'elii badan duwwaa badanii dhaqaa jedhee dubbate. Mana warra isaa badanii mana Israa'elii badanii dhaqaa jedhee abboome. Abboomiin isaan kun dhugaa yoo ta'e Samaariyaan ollaa warra Israa'elootaati. Wajjin jiraatu, wajjin nyaatu. Bishaan illee Yesuus irraa fudhachaa ture akkuma ati beektu. Intala warra Samaariyaa irraa bishaan fa'aa fudhachaa ture. Warra bishaan irraa fudhatu kanaan akka inni ani ergamaadhaan jenneen ani waaqayyo hin jenneen ittiin dubbanne akka ergaan isaallee akka ittiin dheene godhe. Biyya ergama ani addunyaa guutuuf ergame naa jechaa jirtaati immoo. Biyya lafaa inni immoo maal jechaa jira? Wallaa jechuudha macaafni kee wallaa. Macaafni kee wallaa. Quraan iyyuu dubbata akka inni ifa biyya lafaa akka inni ta'e. Rakkoon qabu sanne quraan irraa itti deemina akka amma dubbattu kanatti. Tole kanaafuu warra maalii dhaqaa jechuun warra akka hoolota mana Israa'el mana Samaariyaan dhaqinaa maaliif jedheen? Warra Samaariyaan dhaqinaa maaliif jedhee abboome Yesuus? Samaariyaan iddoon itti akkas jedhee naa baase. Kunoo gaddee kun argaa jirtu Maatewos 10 Maatewos boqonnaa 10 lakkoofsa 5 irraa kaaftee dubbisuu dandeenya. Gaddee bisi xiqqoo lakkoofsa 4 irraa. Lakkuma isaan 12 bartoota isaa 12 hin jechuudha. Arguu jirtaami? Isaan 12 kanaan Yesuus ergee jedha. Karaa saba Waaqayyo warra hin taanetti isin geessu irra hin godhina. Mandara warra Samaariyaa tokko illees hin lixinaa jedheen. Hayyee abshir deeme bibi. Warra hin dhaqinaa jedhee dubbate. Isin dhaqinaa jedheen warra Samaariyaa isin geessu hin dhaqinaadha jedhee dubbate. Saba Waaqayyo warri jedhaman eenyudha? Israa'eloota. Asitti dubbata kan saba Waaqayyo jedhaman. Karaa warra isaan dhaqinaa jedheen warra Samaariyaan dhaqinaa. Samaariyaan ollaadha. Akkuma reefu hin jenne intala Samaariyaa irraa bishaan fa'aa fudhatee dhugaa ture Yesuus. Kanaa wajjin hin dhaqinaa jedhee abboomee biraa deeme. Eega akkasitti haa abboomu ta'e abboomu haa ta'e ati Oromoodha. Wanni si ilaallatu iyyuu hin jiru. Fakkeenyaaf yoo Okay, iddoon kun iddootti gooftaa Yesuus Kiristoos bartoota sanaaf aboo kennee bobbaasee dhalaa dhaggeeffadha. Akka isaan dhukkubsattoota fayyisaniif akka isaan mootummaa Waaqayyoo dhiyaateera jedhaati labsaa jedhee akka isaan sana labsaniif iddootti aboo kenneef. Achi bukkeetti inni karoora mataa isaatiin namni iddoo hundumaa yerootti deemu iddoo deemuu barbaaduudha kan inni deemu. Akkuma kana immoo bartoota sanaanis iddoo ofii isaatii akka isaan deeman barbaaduudha kan inni jalqaba abboome. Malee hojii ergamootaa boqonnaa 2 keessatti maal jedhee beektaa? Amma humna argattanii tas keessaatii hin bayinaa dheef iddoo hojii ergamootaa keessatti isaan booddee immoo jedhanii iddoo kanatti dhaggeeffadhu isiin baasa. Yeroo humna argattan immoo jedhee Yerusaalemitti Samaariyaatti iddoo tamman dhaqinaa jette sanatti yeroo humna argattan immoo iddoo kanas hin deemtan iddoo sana hundumaatti deemtanii hin labsitu. Samaariyaan yeroo sana akka isaan hamoo ta'an yookaan immoo akka isaan dubbisan hin fudhanne beeka ture ta'a. Ilaa dhaggeeffadhu isiin dubbisaa. Yeroo takka. Hojii ergamoota meeqatti? Nagaamne? Hojii ergamoota meeqatti? Qoy sii baasaan jira. Tokkoffaa irratti yoo haachii dhaqaa jedhe hin dhaqinaa hajee dubbate kana qabu dubbate. Yesuus Kiristoos. Ta warri Abuu Mu'aaz abaluu jettanii yoo jiraatanii dubbatan isaan obboleewwan taaftaa godhaa akkasuma maqaa nama meeshin godhaa ooltan. Jaalala keessan maashaallah. Ni dhufan isaanis jaalatanii miti hojii biizii godheetii obsaa taaftaa godhaa akkasuma sheera godhaa nama jiraatti. Ni dubbatan yeroo isaanii ni jedhanii dubbatan. Tole warri Abuu Mu'aaz jechaa jirtan nama biraa yaamaa jirtan akkas godhaa. Tole. Hojii ergamootaa boqonnaa 1 lakkoofsa 8. Ergamootaa boqonnaa 1 lakkoofsa 8 baasa. Yesuus dubbatee bakka kanatti? Naaf obsi qo'e takka. Baafattee? Baafattee jiru. Hojii ergamootaa boqonnaa 1 lakkoofsa 8 dubbisa ofii malee. Isin garuu Yesuus dubbachaa jira iyyuu. Eeyyee.
Yesuus dubbachaa jiraanni. Eeyyeen hojii ergamoota boqonnaa tokko lakkoofsa 8. Kanaafuu kan Yohaannis irra dubbatu kun sobaadha. Isin garoodha. Jecha san jenne baran. Kanan jenne baran. Waa'ee Samaariyaa sii kaasuu barbaadenna. Samaariyaan deeminaa jedheette. Eeyyee bara amma tokko faarratti Maarra isa sii deebisuu barbaadenna. Samaariyaan deeminaa jedhe. Koy. Inni si jechaa jira. Samaariyaan dhaqinaa jedhee jira. Deebi'ee immoo dhaqaa jechaa jira. Macaafni Yesuus Kiristoos jecha waldhabuu lafa dubbata. Ni sobaa jechaa jira. Lakki amma isaadhaan jechuudha. Hin soba jechuun dandeessu laa. Maaf akka ta'e beektaa? Siifi nabiyyii keedha. Amma gooftaa koon jedhanii siif immoo nabiyyii koodha jettee amantee ta'ee jechuudha. Nabiyyii kee tokkoon hin soba jechuun dandeessu. Daffartee akka sirrii mayyuu. Isa alayhi salaam ni soba jechaa jira. Wanni siin jechaa jiru. Waliin dhahee jechuun dandeessu jechuudha. Akka ammattee kanatti soba jechaa jirta barate. Tokkoffaa irratti dubbisi qabdu amma. Yeroo tokko wanni siin jechaa jiru yaali maranaata. Tokkoffaa irratti illiqinaa jedhee jira. Tole yoo Yesuustuu ergamoota tokko 8 irra dubbachaa jedhate yaadni isaa wal faalleessa. Yesuus Kiristoos afaan lama waliin faalleessu. Walaam iddoo sanatti amanuun amma yaada isaa beeknu iddoo sanatti wanta jechuun gabaabumatti wanta tokkotti qofti gaafadhee dhaabasite. Bakka reefu naa deebisika. Ibnu bakka reefu naa deebisika. Naa deebisi dura sagal. Yohaannis maatiin isan dubbachuu naa deebisa. Hojii ergamootaa kana naa dubbisiisa gaaffii keessan asii baay'ee. Dubbisee jira argee jira. Isin garoodha afurri qulqulluun yommuu isinirra bu'u humneen godhatu Yerusaalemitti Yihuudaa hundumaa Samaariyaatti hamma andaara lafaatti dhuga baatuu koo hin taatu. Amma andaara lafaan maal dhabeetta? Yeroo takka waan Phaawulos barreessee Phaawulos sunan argee jedhee barreessaa jira malee Yesuustu barreessaa jira miti kana. Ati immoo jecha kallattiidhaan dubbatee kana gooftaa Yesuus Kiristoos otoo hin buutamin kan inni barreesse kan inni dubbate. Yeroo takka maal taate? Waan Phaawulos barreessee fi waan Phaawulos mul'ata ergee barreessee fi waan Yesuus Kiristoos kallattiidhaan dubbate wal afaan hin dhaabin dhufin akka inni wal mormuun taasise. Wanni isin jechaa jiru ani inni immoo deebisee ani warra akka hoolota kana irraa bagatee mana Israa'el badan duwwaa fi ergame jedhee jira. Wanni kun dhugaadha moo soba? Dubbisteen kun osuma jiruudha dhugaadha dubbiin kun. Galatoon ati Israa'el. Ansiin simormaan jiru yaada dhugaa irratti dhugaadhaan sin jechaa jira. Ati Israa'el. Kunoo kan immoo dhaggeeffadhu kan dubbiin isaa immoo amma andaara lafaatti akka labsamu kan dubbates immoo Yesuusuma mataa isaa in sobeeree kanaafuu yaadni Yesuus walla baay'ee jechu jirta. Yaadni Yesuus jechaa jira situ jechaa jira iddoo sanatti kan inni dubbate iddoo sanatti kan inni akkas jedhee dubbate dubartittii sana wajjin wanta wal qabatu irratti barumsa barsiisuu barbaadu gatii qabuufdha. Yookaan immoo bartoota sana irratti ergaa sana dabarsuu waan dhaggeeffadhu. Bartoota sanaa fi ergaa dabarsuu qabu waan dabarsuu barbaadeeftu dabarsaa jira malee achi bukkeetti Israa'eliif duwwaa waan jedhu miti kan inni dubbachaa jiru. Hojii ergamootaa dhaggeeffadhu hojii ergamootaa boqonnaa tokko lakkoofsa 8 amma irratti immoo maal jedha beektaa? Isin garoodha afurri qulqulluun yommuu isin irra bu'u humna hin godhattu Yerusaalemitti Yihuudaa hundumaatti Samaariyaatti amma andaara lafaattis jechuuni. Yerusaalem duwwaadhaafan dhufe jechaa jiru. Amma andaara lafaatti gaafa jedhu Yerusaalem duwwaadhaafan dhufe jechaa jira. Kun taane andaara lafaa jechuun ilaa iddoo amma hin jiru kan iddoo ammatti jiru ilaallata. Injeekiin kun dhaggeeffadhu. Nan xumura yaada koo. Yaada koo xumura obsi. Amma andaara lafaatti gaafa jedhu guutummaa lafa kana ilaallata jechuudha. Andaara lafaa jechuun daadhii keenya sirba haayaa yookaan immoo haayaa baarbaa sanuun irra jiraannu miti. Amma andaara lafaa jechuun guutummaa biyya lafaa jechuudha. Yohaannis 3:16 iddoo silaa wajjin wal qabata laa. Innaa kanaaf Israa'el duwwaadhaaf isa jedhu sana akkas akka naa qabattuun barbaada. Amma andaara lafaattidha dubbiin isaa kan inni deemu jechuudha. Ayyee eega fudhattee ani bakkuma ammaa kanarraa deemu ittiin jiru obboleessoo. Yesuus Kiristoos soba dubbate yoo ittiin akkasuma naa walii galte soba dubbate jedhee bira dabraan namarraa waaqa keetii yoo soba dubbateetu. Yoo kana hin ta'in ammoo Yesuus Kiristoos ani duwwaadhaaf jedhamu hin jenne. Duwwaadhaaf hin jedhamu hin jenne.
iddoo sanatti kan inni dubbate waa'ee bartoota sana irratti xiyyeeffateetudha sana barsiisuudha. Jecha isaa sagumaa kana immoo fudhachuu qabda. Kajedhu ati oduu mataa keetiitiin dabalee oduu mandaraati kun. Ati yoo wangeela akkatti dubbate kajedhu waan isa kana hiikaa isa kanaa kennu yoo barbaade waan koomentarii kiristaana irra yoo ta'e fiddee waa tokko dubbachuu qabdu malee yaada mataa keetii itti buuta'uu hin qabdu. Kun wanta inni afaan isaadhaan dubbateen si dubbisee macaafa qulqulluu irraa hojii ergamoota sana keessa. Yaada mataa keetiiti ati dubbachaa jirtu faana baasii dubbachaa jiru. Dubbachaa jiru ani warra toolataa kana mana Israa'eel duwwaaf jedhe jala muree. Ati garuu lakki ani Oromoo ni laallataa bittee dubbachaatiin jirta. Kuni anatu irra beeka waaqayyo irra natu beeka jechuudha. Waaqayyo irra natu beeka anatu irra ogummaa qaba jechuudha. Waaqaan mormaa jirta jechuudha. Waaqayyo jettee Yesuus Kiristoos waan fudhatu. Digalamiti amma kana Yesuus Kiristoos dubbatee jira. Maaliif dubbatee yoo hojjetaa koomentarii illee wayii tokkollee baastee dubbachuu qabdu malee yaada mataa keetii fuutuu asitti yaada mataa kiyyaa miniin luqisiisiif kenne bara xiqsiisii kennee dubbisiisiin jedhe. Iddoo nama siin jedhetu osoo dubbistee sirriitti siififa afaan isaatiin dubbate osoo hin deemin dura. Ayyee hojii ergamoota kaase dubbatte Yesuus Kiristoos ofii isaan dubbanne hojii ergamoota dubbatte ofii isaa dubbate Yesuus Kiristoos afaan isaatiin. Jechi Yesuus Kiristoos afaan isaatiin dubbate wangeelota afran alatti inni jiru itti ragaa naaf fidda. Suni mul'ata ragaan jira siidaadha kottaan fagoo mini si baasu ni dhaga'amaami siin baasa ragaan ni jira fagoo miti kunoo asuma jira bichise jechuudha afaan isaatiin akka inni dubbatee fi yeroo takka eenyutu barreesse hojii ergamoota amma maali macaafa Yohaannisiin Yesuus Kiristoos barreesse. Ministeerri kiyya moo kasaati ustaas? Naaf deebisi nan dhaga'an. Eenyu barreesse macaafa Maatiyuus? Ibsaa ni jira. Vale. Hojii ergamoota ni barreesse. Ni dhageessaami. Hojii ergamoota ni barreesse. Lukaastu barreesse jechuun isa kana sirriitti hanga yoon intanaasiin jechuu baadheeyyuu macaafa Yohaannisiin eenyu barreesse naaf hin isa. Subhaanallah. Lukaasis barreesse. Lakki naaf ibsisa kana jechuun isa abaluudha siin hin jiru Maatiyoosiin eenyu barreesse Yesuus mini kan barreesse baay'ee beektamni geggeessu macaafa qulqulluu kana kan barreesse iyyuu geggeessummaa afuura qulqulluutiin namoota 40 kan barreesse dhaggeeffa. Pheenxeen sobdu barii waaqarraa bu'ee samiirraatii bu'ee duddarrana bu'ee jetteen sobdu barii. Geggeessummaa afuura qulqulluutiin kan barraa'e dhaggeeffadhu. Akkamitti buusaa waan amma kana walumaa galatti waan jecha Phaawulosii fi jecha Luqaas barreessetti hojii ergamoota. Amma isa kana deema amma xiyyeeffannaan keenya maaf gaaffii jijjiirtaati waa'ee isa barreessitu hin taane. Jijjiiruu miti kaa nama fakkeenyaaf jecha Yesuus jecha Phaawulos akkamitti waliin dorgomsiifta. No dhaggeeffadhu kaa macaafa Yohaannis keessatti isa Yesuus Kiristoos dubbate eenyudha kan barreesse naaf deebisi. Suni bartoota Yesuus. Inni kunis bartootuma isaadha ka duka buutotuma isaatu barreessisa kanas. Yesuus maqaan isaa Phaawulos amma bartuu Yesuus keessaa lammeen keessa hin jiru. Inni warra Phaawulos jechuun amma isa kana keessaa maal ta'uu naa baate amma Maatiyoos keessa Maatiyoosiin kan barreesse bartuu Yesuusiiti. Waan jecha Yesuus suma boode wanni nan dubbachaa jiru sirriima jecha Yesuusdha Maatiyoos jecha eenyudha. Phaawulos jecha Yesuus yeenaan kanneen. Atarma hin jallisiinati qoy micciriin dhaggeeffadhu. Hin jallisiin iddoo kana dubbisii deemti. Amaan dubbatiin. Naani amaa dubbachuu hin danda'u. Jecha Phaawulos moo jecha Yesuus? Yesuus gadiin ta'e. Abshira jecha Yesuus. Nan tabadde. Hayyee. Maraana amaan dubbatu. Haa ta'u ulfaadhu. Abshira. Hayyee galata. Jecha Yesuus moo jecha Phaawulos? Jecha Yesuus dubbatedha. Maal jedha beektaa siifan dubbisa al tokko naaf obsi dubbisu. Qoiga. Laal gaamma jecha Yesuus dubbate. Mee ustaaz Ibnu tokkoffaa lakkoofsa boqonnaa tokko naa baasi mee hojii ergamootaa san. Jecha Yesuus dubbatedha jechaa jira obboleessi keenya qaalii. Jecha Yesuus dubbatedha jechaa jirta. Tole itti lixa jaa. Yaa ulfaataa Teefiloos macaafa koo isa kanaan dura keessatti waan Yesuus hojjetee fi barsiise caafeera jedha. Eenyutu caafeera jechaa jira?
Maati. Amma Eetu yaa ulfaataa teefiloos waan caafeera jedhee kan dubbate kun eenyu? yaa ulfaataa ta'eef itti himaa jira jechuun gaafa barreesse kanatu ibsaa jira bakka mention gochaa jira jechuudha. Amma xiyyeeffannaan keenya abbaa barreessituu taane dubbiin sun kan eenyuudhaadha dubbiin ergaan sun kan eenyuudha. Haqni inni ergamaa wajjin ol fudhatamutti waan hin arge barreesse jedha. Xiqqooleen isaa jedhu. Obuun xiqqoo amma eenyudha kan barreesseefni eenyudha kan dubbateedha mee dubbiin keenya jaali abboomee gara waaqaatti ol fudhatamutti kan ta'edha jedhee barreesse. Kan ta'edha jedhe. Seenaadha. Seenaa barreessee. Tole wanni kee tokko seenaa yookiin ammoo seenaa fakkeenyaaf Oromoon akkas ture jedhanii waan isa duubaasan tokko seenaa nama tokko barreessee meeshiin godhee barreesse malee Yesuus hin dubbanne. Fakkeenyaaf Yohaannis yeroo eegaltu kuni macaafa maal jedhee eegala? Guddaa dhaloota Yesuus jedhee eegala. Maarqos fakkeenya Maarqos illee maal jedhee eegala? Lallaba Yohaannis Suphaa jedhee eegala tokkoffaa boqonnaan tokko jechuudha. Akkasuma Luuqaas maal jedhee eegala? Boqonnaa tokko. Yaa ulfaataa jaallatamaa Teefiloos waa'ee dubbii nuu gidduutti ta'ee barreessuu hojii jedhee dubbata kunillee. Kanaafuu jecha Yesuusii miti kun walumaa galatti kun jecha Yesuusii amma si dhaggeeffadheera waan ta'eef na dhaggeeffadhu jaalatee. Maal jedha beektaa lakkoofsa 3 Yesuus du'a isaa booddee immoo jiraataa akka ta'e deddeebi'ee karaa hin mamsiisneen isaanitti of mul'ise. Qoyka ammayyuu jira jechuudha laa Yesuus. Rakkoon qabu barni jira ta'uu isaarratti wal dubbachaa jira jechuudha. Tore ayyee galatoom jira ta'uu isaarratti wal barbaan jiru warammata. Dubbii kana ofiisaati akka inni dubbate waa'ee Samaariyaa irra jirra beektamnu. Eeyyee sana amma wal dubbachaa jira. Amma walumaa galatti waa'ee Samaariyaa irra jirra. Samaariyaatti akka lallabamuu fi akka lallabamne eenyutu dubbate? Cuunfaa goonu. Wanni tola. Yesuus Kiristoos kallattii hin kennu dubbate warra Samaariyaan dhaqinaa tokko kan wangeelota afran keessatti inni dubbate akka warra Samaariyaan dhaqine dubbate akka hoolota warra Israa'el qofaaf ergame dubbate. Ammas warri hoolota isa irraa hafan saroota akka ta'an dubbate. Akka namni warri akka keetii kun warroonni Israa'el malee ta'anii warri dhufan saroota jedhee dubbate. Intala sanaan maal jedheeni biddeena sarootaa ijoollotaaf kennuun beessa miti jedheen akkas miti biddeena sarootaa ijoollotaa sarootaaf laachuun jedheen saroota jedhamee jechutti warra akka keetii jiran. Yoo waaqayyo saroota naan jedheen arrabsee jira naan jettee warra akka koo kana fuudheetu jireenya bara baraa kenneef gala maal ta'e beektaa? Saroota warra tureedha warra gatii hin qabne akka koo fuudheetu jireenya bara baraa kenneef. Ati sareedha. Jechuun koo akka tamma dubbatte kanatti ana nama gatii hin qabne kanaaf tu fuudhee jireenya kennee jechuudha la Yesuus kunila nan tuffanne jechuudha. Lakki ati sareedha hin jeebar saroota jedhee saroonni faaruudha warra. Akka tammatti hiiktettira akka tammatti hiiktettira la dubbichi. Ani hiikuu miti lakki Yesuus dubbatee bar biddeena saroota biddeena ijoollotaa jedhe ijoollota kan jedhame eenyudha? Israa'elota miti? Israa'elonni ijoollota jedhe ijoollonni maqaa kabajaati. Ijoollee namni namaa sun jechuun maqaa kabajaati. Maal jedhee itti deebisee saroota jedhe warra Israa'el hin ta'in maal jedhee fakkeessi saroota jedheen. Ijoollonni Israa'elota maqaa kabajaa maal jedhee yaame ijoollota jedheen. Waaw maashaallah. Isin ammoo saroota warri jedhaman suni amma dhaggeeffadhu la. Qoomoo warra achitti argaman sana tuun taane yookaan immoo naannoon nama keessatti jiraachaa ture sana tuun taane Israa'elota kan jedhee sanyii Yaaqoob hidda Yaaqoob warra ta'anidha hidda Abrahaam warra achi dhufa isaaniitiintu warra waaqayyo maqaa jijjiiree fi Israa'el jedhee waame sanaantu Israa'el jechaa jira malee hiddi dhala namaa achi gatii dhufuufdha dhaggeeffadhu. Hiddi dhala namaa achi gatii dhufuuftu isaaniin Israa'el jedhee waama dhaggeeffadhu malee jechuudha. Qoomoo tokko isin jechaa jira. Israa'el saba 12 akka qabdu beekta. Saba 12 akka isiin qabdu beektaatille. Waa'ee saba Israa'el saba 12 akka qabdu beekta. Hundi hiddi namaa hundi chii dhufe keetti immoo hin hafuufte abbareessa kiyya. Misoom jechoota filatu fayyadami ustaas kiyya. Abshir. Jechuun keessaa hin bahin anis takka ba'uun ka'ee hin deebi'a gatiin ta'ee fi of qabaa maasofna. Abshir. Ani beekamu taphachiisaa jaasaa rakkoon qabu. Ati amma na soba. Maaliif Israa'eloonni hiddi dhaloota namaa achirraan dhufne baleessoo. Yaaqoob irraa warra ilmaan Yaaqoob warri Israa'eloota jedhamu yaa banii Israa'el quraanii yeroo jedhee dubbatu yaa ilmaan Israa'el yaa ilmaan Yaaqoob. Hidda gosa lama jira amma fakkeenyaaf hiddi asiin ibsa. Ilmaan Israa'el jechuun beekamaadha namni si godhu jiru kana ilmaan nama kun zarii 12 akka ta'e jechuudha. Amma wanni ijoon irra jirru
Israa'eloota achi warri jiran saroota jedhamu. Dhalli namaa immoo akka achirraan dhufu hin beekamu. Dhalli namaa isa warra dhuunfaa achirraan ol jira. Fakkeenyaaf Araboonni hortee Ismaa'eel malee Israa'eloota miti. Eeshi gargar Israa'eloota miti. Addoonaan gallee na barsiisa al tokko na obsi. Al tokko gaaffiinsi gaafadha na barsiista jedhee nashi barachuuf. Waa'ee kanaa waa'ee ammoo waan gaafadhu. Jechuun wanta gaaffii natti ta'e tokko akka tanaa ibsitu barbaadeen naa gidduutti. Asumaanu waan ammaa san yoo qabattee jiraatte malee gaaffii kana osoo nala. Qabadheen jira achumatti naa qabisa kan holdoon naa godhiiti. Gaaffii tokko wanti gaafadha wanta naaf nu hubatamne tokko naaf ibsita. Musliimni hidda Isiyaaq moo hidda Ishmaa'eel? Lakki iddoo musliimni hidda hin qabu. Musliimni hidda hin qabu. Musliimni islaamummaan hidda hin qabu. Baleessa kiyya qaali. Islaamummaan hiddaanii miti. Qoyka. Eshi sanyii Ismaa'eel irraati argaman dhamoo maal jechuun eessaa dhufanii jalqabni isaa eessaa dhufe? Gaaffii bareedaadha. Gaaffii ulfaa bareedaadha gaafa. Galatoon. Yaa obboleessi qaalii Yaaqoob mataan isaa Islaama ture. Quraanni yeroo dubbatu. Eshi amma sanas gaafa dheeraa deebis Ismaa'eel irraati moo Isiyaaq irraati? Kanuma sii deebisu jira. Wanni isin jedhe islaamummaan hiddaan deemtu. Islaamummaan hiddaan miqisiinti. Islaamummaan hiddaan miqisiinti. Achi dhufan si gaafacha seenaan qabdu jechuudha. Sanuma siin jira bara. Aadam mataan isaa islaamummaa irratti uume malee islaamummaan Nabi Muhammad irraa miti qasiin eegale. Jalqaba Aadam subhaanahu wa ta'ala Aadam ni fitadha. Na hubadhu dura dursoo yaada kiyya hubadhuuti booda irratti dandeeftee deebifu. Hayyee islaamummaan hiddaan horteedhaan miti qasiin deemtu dhiigaanii miti firummaadhaan miti qasiin deemtu. Islaamummaan amantii Aadam irratti uumamedha. Aadam horteen Addaam irratti uumamedha. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله رب سبحانه سورة صدوم فاعل صدوم مرة كان يجي دباد خنافو آدم ترتوهم أما اللي يعقوب اللي يعقوب خاتية اللي إسلام تران مسلم تران طورا لما فرتي آدم إباب صدوم إلى من اتفقات الرتي ما يجري ربي آدم يرو دبته يعقوب يرو دبت من عباسي آية سورة لما فا سورة بقرة آية إباب صدوم إلى نبأ سيبون يرودا ما نبوت أمال جبرت يرو نيجي أمال جاني نعبد هذا هو إلى آبائك ونحن له مسلمون نتي مسلم جانب الدنيا يعقوب جتو آية ربا في صدام إلى منات فكان مسلمات توران ولما قالت يو رجع بود سيبا سودانتا مسلمات توران نبي محمد ergamoota hedduu fakkeenyaaf Yaaqoob, warri Iyyeel, Yaaqoob, warri macaafa hedduu dubbatan hundinuu ergamoonni warri Quraanni dhufee boodaraan nu dubbate akka Musee hundinuu musliimoota turan. Islaamummaan waa amantii guyyaa keessa eegaltee miti. Rabbiin subhaanahu millata abiikum Ibraahim wasammaakum muslimiin qablu ofii haasa'i. Ibraahim illeen Abrahaam abbaa namoota hundaa ka jedhamu sun Islaama ture jedhu dubbata. Millata abiikum Ibraahim karaa abbaa ka jedhamu Ibraahim. وسماكم اسم مقاسي جد بد رب سبحانه وتعالى مسلم جي اسم مقاسي جد قران ابي ابراهيم فاد اسلام مله قران محمد باسي متي چور باديت اما سي گله نا گلتي بر مالتي بيتا غرو باجرا بيتا كمچاونو كلكلوني نوفيتسوتي سني هد اسماعيل كانتي اسمي ساجورا سني هد اغاراتي ابراهيم سربي اسياقين يبسوف توري gorsa saaraa fudhachuurraan kan kee Ismaa'eel aggaarii wajjin deemee ciisuudhaan kan inni argate Ismaa'eeliin argate hidda sanaadha kan inni dhufe dhaggeeffatu. Sana keessaan kan inni achumaanuu ati sun yaada keeti malee macaafarra hin jiru wanni ati immoo islaamummaan achiraan dhufe yee macaafni barsiisu matumaan jiru obboleessa kiyya qaalii sun dogoggora laale maal jechuun fakkeenyaaf marteen arabni Ismaa'eel keessaan dhufe achumarraa dhufe dhugaadha. Kana yaadni kee yoo akkasitti hubatte dhugaadha. Garuu islaamummaan Ismaa'eel keessaan dhufte yoo heetu taate Ismaa'eel keessaanii islaamummaan kan dhufte. Nabiyyoonni hundi raajonni hundi musliimoota akka turan rabbi nu hima. Macaafa keetti illee yoo dubbisnu taate afaanota jalqabaatiin musliimoota akka turan nu hima. Abrahaam illee akka musliima turan nu hima. Macaafni hundi keetu jechuudha. Abrahaam nama qajeelaa ture nama waaqayyoof ajajamu ture jee musliima ture jee dubbata afaan wanta asli wanta yeroo deebitu afaan Giriikii isaatti yeroo deebite ilaaltu jechuudha. Nama qajeelaa ture musliima nama Abrahaam jechuudha. Kanaafuu
islaamummaan hidda Ismaa'il keessaan dhufte osoo hin taane Araboota kana hidda Ismaa'il keessaan dhufe. Ammasii galee kan aggaar waa'ee aggaar dubbatu seera uumamaa boqonnaa 17 irraa kaasee haasa'u waa'ee aggaar bishaan bahuu fi bishaan sunillee zamzamii dhaqii dhugi guyyaa tokko rabbi si haa geessu tole amiin jee bishaan aggaarii beesan zamzam jaamama bishaan zamzam jaamama bishaan aggaarii behe biirii eelee re'ee keettee siin moggaafte waaqayyo na ilaa isa na ilaaluu jettee baafte sana dheeyxee dhuguu rabbi sana si haa uufa amiin amiin jee abshir asiti jarata abshir asi ana ilaanin dhugaa jira abshir jarata ilaanin bishaan aggaarii san rabbi si haa baasu aggaarii fi waaqayyo baasu sana bishaan suni zamzama jaamamma bishaan akka ajaa'ibaatti bareedaati akka addunyaatti bareedaati bishaan aggaariif waaqayyo baase sun jechuudha achumaanuu akkasidha malee islaamummaan wanta irraan hin dhufne obboleessa koo tolee akkasitti hubadhu akkana mee haa ta'uuti dadhabdeetta fakkaata atisi gaaffii tokko duwwaan si gaafa dhiyoonaa eeyyamtu anaafis carraa laadha tole si laanna obboleessa siif laanna eeyyee waan tokko gaaffii maxxumuraa duwwaa as gaaffeetanii hubannoo fudhadhee bahuudhaaf jechuudha. Abshir gaafadhu. Haala ka'umsa Nabii Muhammad irratti waan xiqqoo ishee yoo naa tuqxe. Yoo xiqqoo ishee jechuudha hubannoo akkanaaf uumtuuf yoo naa tuqxee fi ka'umsa maal akka ta'e xiqqoo ishee naa ibsiiti isaan booddee ani carraa nama kan biraaf kennuu ni danda'a. Bareeda. Yaabo Nabi Muhammad kana salawaatu rabbi wa salaamu alayhi waaqayyoon akka isa kaasu timbiitii garagaraa macaafni keessatti dubbatamee jira. Timbiitiin garagaraa macaafa keessatti dubbatamee jira. Fakkeenyaaf maal kan jedhu seera keessa deebii mee naa bane ustaaz. Seera keessa deebii boqonnaa jalqaba waan afur mucaani boodarra sana tollaan hin dhiise ustaaz ibnu khiyya warra jala jirtan beekaa dhiise haa gaafatu miira bareedaa qaba. Haa gaafatu inni rakkoo tokko hin qabu ani waan achiin seentasee achiin dhaqe dhiifaman jedhee. Abshir seera keessa deebii 34 lakkoofsa 6 natti fakkaata. Tole. Eeyyee arguu jirtaa maranaata. Waaqayyo dachaa biyya Mo'aabitti fuullee beet peeriyaatti isa inni awwaalee jedha. Maal jette isaati? Ayya. Ayya. Kan Museedha. Yeroo takka sii baasa abshir. Peeneel sii baasa paaraan. Tullu parang kayo sampai semuanya sera lakukan saat ini bisa basi Ustaz basi Nafi minum bahasan. Soddom ya full mo soddom ila masa. Narka walle di fama. Dulu paran soddom ila mas soddom sadi lakof salama nabas. Kesa devi pokoknya soddom sadi lakof salama. Di fama. Akas dari lalu obboleessa ko. Yemmuu si waaqayyo si naadhaa dhufe. Seer irraa akka bariitti isaaniif hin ba'ee jedha. Tulluu paaraan gubbaadhaas isaaniif hin ibsee jedha. Qulqulloota kumaatamaa wajjinis ba'ee gara mirga isaatti ibidda seeraa isaaniif hin bobaasee jedha. Yemmuu akkana jiru kanaa yemmus waaqayyo jedha. Yemmus inni waaqayyo siinaadhaa dhufe jedha. Waaqayyo siinaadhaa dhufe jechuun maal jechuudha beektaa? Hiikasaanii beektaa? Naaf ibsi. Siinaadhaa dhufe jechuun ergaa waaqayyo siinaadhaa dhufte. Siinatti Museen siinaadhaa miti kan itti caaffata fudhate.
bulanni khatti mul'ate Siinaadha miti gaara Siinaa. Gaara Siinaa iyyuu. Waaqayyo Siinaadhaa dhufe jechuun ergaan Waaqayyo Siinaadhaa Museetti dhufuusaa agarsiisa. Tolee? Waaqayyo Siinaadhaa dhufee jedhee dubbata. Hayya itti aanee maal jedhee Siinaadhaa Waaqayyo Siinaadhaa dhufe. Se'eer irraa akka bariitti isaaniif ifee jedha. Se'eer kan jedhamu kun immoo biyya Libaanoonii fi amma Israa'el ammaa gidduutti argamtudha. Kun immoo maal ibsa beektaa? Ergamummaa Nabii Iisaa alayhi salaam yookiin Yesuus Kiristoos ibsa. Yesuus Kiristoos caaffata fudhachuu jechuun Waaqayyo itti mul'atu maal egaa ergaa isaa yookiin macaafa isaa kan nuuf isaa wanta kan nuuf jechuun maal egaa kitaaba isaa kan nuuf isaati akka agarsiisu. Tolee? Dheeri dhufee irraa akka ni ife jechuun ergaa waan san kee jirtutti ifutu jechuudha malee isatu ifa zaayiraa kana akka ampuulii fi kana jechuudha miti. Sadaffaa irratti maal jedhee? Sadaffaa irratti seerii akka bariitti isaaniif ni ife jedhe. Tulluu Paaraan jedhe amma gaafa amma. Tulluu Paaraan gubbaadhaas isaaniif ni ife jedha. Ni ibsa jedha. Tulluun Paaraan kun eessa beektaa? Eessa? Beekun naaf ibsa. Tulluu Paaraan irraa ni ife jechuun tulluun Paaraan kun Jabalun Nuur jedhama. Jabalun Nuur jechuun kan ergamaan Rabbii itti waxii yeroo jalqabaatiif itti buute yookiin ergaan gara Nabi Muhammad irratti itti bu'eetu tulluu Paaraan jedhama. Mee ustaaza gattuu keetii strong nambarii Paaraan isan baasi. Si kala biyya Arabaa jeetuma sii fida macaafni keessi agarsiisu. Paaraan kayyoo sallaa kun oola. Paaraan eeyyee 600 fi 600 eeyyee Paaraan maal jaachichi buute ustaaza? Paaraan maal jedha? Of Arabian Paaraan jedha laa kun oola. Achi jalatti laa. Gamanni deebisu ustaaza ni argamu yokkuu sanii ustaaza kiyya. Ustaazi binu as deebisi. Hin mul'atu kun mul'atu kan duraa kan as deebisi. As qabi yookiin. Ayyee. Maal jedhaa? Paaraan deserti of the Arabian Paaraan jedha. Arabiyaan jedha agartee miti? Biyya Arabaa keessatti argama. Inni kun immoo Jabal Nuur jedhamee yaamama. Ammallee yoo Jabal Nuur jettee barreessite akka siif fidaa jechuudha. Inni kun immoo kan Muhammad Quraan irra ifaa kan jedhamee dubbatame tulluu Paaraan irraa ni ife jedha dubbatamiti. Ifa kan jedhame sun immoo Quraana. Sigaleemi waa'ee sadii dubbatame. Nabi Muusaan alayhi salaamii gaara Siinaatirraa akka inni balaqqee inni ifeef jedhee dubbata. Kun immoo Nabi Muusaadhaaf ergaan kan nama Muusaati. Tooraa kitaabni ati jettu sun kan nama Muusaati kanallee ta'uu baatu. Tole lammaffaa irratti immoo Se'eerii jedha. Se'eer kun immoo yoo barreessite Libaanoonii fi Israa'el gidduutti argamaa jedhame ammaan tana. Bakka itti Yesuus Kiristoos ergaa jalqabe ergaa itti dhuftedha yookiin akka inni raajii ergamaa ta'e itti ergamedha. Se'eer jedhamee dubbatame. Se'eer kun ammoo osoo gattu strong nambarii isaa baastee akka inni biyya san ta'e si hima macaafni. Itti deebi'ee ammoo Paaraan jedhee dubbate. Paaraan kanarraa tulluu ifaan ife jechuun maal jechuudha? Mee paasaroota makee gaafadhu. Paaraan irraa ifaan ife Paaraan irraa ifaan ife jechuun Waaqayyo akkanumatti ifuma caljee balakkeessa kana dubbata. Kanaa miti Quraana Rabbiiti kan inni ifaa jechaa jiru. Hiikkaan Quraana Rabbii jechuudha. Ifaa kan jedhame Quraana. Biyya Arabaa keessaa ergamaan kana dura ergame yoo biraa jiraate immoo ragaa isaa nuu kennuudha. Kana biyya isaa booda Paaraan irraa ifaan ife kun nuu kennuudha. Si galee miti Paaraan irraa ifaan ife jedha. Ifaan sun Quraana Rabbiiti. Quraanni sun si ibsa daandii si agarsiisa karaa si agarsiisa si ibsa karaa kanarra deem kanan deem jeen si ibsa si agarsiisa. Kanaaf ifaa jedhame malee ifaa zaayiraa kan yookiin baawuzaa yookiin waan ifu tokko jechuudha miti. Waan jiruu namaa ibsa Quraanni saniif ifaa jedhame. Wanti illee macaafni kaan illee maal jedhe ifaa jedhamee dubbate. Hagas yoo kan biraa barbaaddes immoo haga maqaatti sii baasuu dandeenya. Maqaa Muhammad jiruullee sii baasuu dandeenya macaafa irraa. Bakkoota hedduutti. Haa tolu gaafinaaf hin galle keessaa takka immoo Quraanni barreeffame moo bu'ee yoo bu'ee ta'e hammi kun eessaatii bu'ee amma fakkeenyaaf harki namaan barreessine yoo ta'e jechuudha. Tole. Yoo immoo barreeffame tura ta'e immoo akkamittiin barraa'e kan jedhu. Eeyyee galatoomel faadhu gaafii bareedaadha. Quraanni Rabbi Subhaanahu wa Ta'aalaadhaa ni buuse. Ni buuse yeroo jennu dibgajjee jechuudha miti. Akka ati reefu battetti akka yaade reefu gaafii osoo dubbatu si argee
gaddi waan jettuutti hubatte akkasii miti ni bu'e jechuun karaa Jibriiliin Rabbi Subhaanahu wa Ta'aalaa Nabi Muhammad irratti buusee karaa Jibriiliin buusee jechuudha malee gad darbamee jechuudha miti. Asii miti. Waggaa 23 keessatti Rabbi Subhaanahu wa Ta'aalaadhaan Nabi Muhammad irratti Quraana kana buusee xumure. Sigalee miti. Kana jechuun irratti gad jeesoon taane qadii haajaatiin buusaa ture. Ni barreeffame. Ajajni Muhammadiin ammoo walitti qabamee barreeffame. Quraanni jechuudha. Malee akkanuma barreeffamee gad hin darbamne. Fakkeenyaaf Waaqayyo karaa hedduutti akka raajotatti mul'atu macaafa keetirraa bakkoota hedduutti ni mul'ata. Abjuun illee akka Waaqayyo itti mul'atu ni dubbata macaafni kee ergamootatti jechuudha. Beekamaadha. Karaa ergamoota akkatti dubbatu fakkeenyaaf akkuma Mariyaam inni ulfoofta ilma isiin deessa jedheen eenyudha? Maqaan isaa Jibriili. Saniifuu inni ulfooftaa kan jedhamu suni akkuma Waaqayyotu ajaja Waaqayyo fidee dhufe yeroo inni ulfooftu jedhuun sana. Kanaaf akkuma sanatti Rabbi Subhaanahu wa Ta'aalaa kallattii Jibriiliin Nabi Muhammaditti ergaa fidee Rabbi walitti qabamee barreeffame malee waan biraatii miti. Akkuma ergamoota kana duraati malee Nabi Muhammad ergamaa kana keessaa waan addaati. Fakkeenyaaf Museen ergamoonni biraa akkasii Museen amma fakkeenyaaf seera abboommii kurnan ni fudhateetti ni amantan. Barreeffama isaa fudhateetti ni amantan. Inni keessaa kophaadha. Utullee akkasuma inni amanna. Rabbiin ni kenneef loohii kajaabu kitaaba kun akkasi. Ergamoonni kaan ammoo Rabbiin kanuma akka Abrahaam dubbisaa turetti akkuma Iyyeel raajota hunda dubbisaa turetti dubbisee Rabbiin Muhammad salawaatu Rabbii wa salaamu alayhi akka kana. Yeroo takka ibsa waan wayii itti dabalu. Itti dabale. Deeminatis ibsa. Maranata dhiifamas naa godhitiniin isin jettuu seenuudhaan. Nabiyyuu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akkuma ammootiyyuu nabiyyoota asiin duraati. Nabii Muhammad kana yoo kan laaltu taate reef yeroo ati dubbatteetti nin jette ilmaan kinaanaadhaa warra jedhaman Rabbiin Subhaanahu wa Ta'aalaa ilmaan Ismaa'eel keessaa filate. Ilmaan Ismaa'eel kana keessaa eenyu filate? Kinaanaan. Gosa Kinaanaa jedhamtu tana keessaa ammootii Qureeshiin filate. Gosti Qureeshii tun gosa ergamaa keenyaati Nabii Muhammad jechuudha. Gosa Qureeshii kana keessa ammootiyyuu Banii Haashim filate. Baniin Haashim kun ammootiyyuu ilmaan Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam keessaa bahuuf deemanidha. Warra Haashim kana keessa ammootiyyuu eenyu filate? Nabii Muhammad kan inni filateetiin hin jiru jechaadha. Wanti kun hadiisa ammootiyyuu Sahih Muslim 2279tti kan inni argamudha jechaadha. Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam duuba Rabbiin isa filateetiin ergamaa godheetiin kan isa argeetiin jiru jechaadha. Lammaffaa irratti Rabbiin Qur'aana suuraa Maa'idaa suuraa 5 ayata 16-19 irratti maal jedheetiin dubbata? Warra Yahudaa fi Nasaaraa kana yeroo ammootiyyuu isaan gortu maal jedheetiin dubbata? Yaa ahlal kitaabi, yaa abbootii kitaaba, dhugumatti ergamaa nurraa ta'e isinitti dhufeetiin jira jedhe. Ergamaa nurraa ta'e kun eenyu ni jennaan yubayyinu lakum ka isiniif ifa baasu. Alaa fataratiin minar rusul jechuun addaan citiinsa ergamtoota. Addaan citiinsa ergamtoota jechuun Nabiyyallaa Ciisaan alayhi salaam dhufee jennaaniin Rabbiin raajii hin argine. Nabiyyallaa Ciisaa erge booda Rabbiin raajii hin argine. Erga ammootiyyuu raajonni kun addaan citaniitiin hin jedhanii Rabbiin achi dura ammootiyyuu maal godheetiin kan inni ergu akka Quraana suuraa Muuminuuna suuraa 23 ayat 44 irratti summa arsalnaa rusulana tataran jedha Rabbiin. Sana booda ergamtoota keenya wal duraa duubaan ergine jedha. Achi dura Rabbiin ergamtoota kana wal duraa duubaan erga. Hanga Nabiyyallaa Ciisaatti. Achi booda ammootiyyuu Rabbiin Subhaanahu wa Ta'aalaa takkaa hin ergine. Erga ammootiyyuu Nabiyyallaa Ciisaa ergee booda fataraa yookaan addaan citiinsa yeroo irratti eenyuun erge? Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan hin argeetiin jiru jechaadha. Nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeroo ammootii ergameetiin jedhee maal jedheetiin dubbate? Yubayyinu lakum alaa fataratin minar rusul. Addaan citiinsa nabiyyoota san ammootiyyuu kan isiniif ifa baasu jedhe. An taqulu maa jaa'anaa min bashiiri walaa naziiri. Isin jechuu nutti hin dhufne namni nu dinnu fi akkasumas ammootii namni nu gammachiisu nutti hin dhufne jettan. Faqad jaa'akum dhugumatti isinitti dhufee jedhee Rabbi. Kan dhufe kun eenyu? Nabii Muhammad.
Bashiirun haala gammachiisaa ta'e. Yoo ati Allahatti rabbii tokkochatti amantu taate si gammachiisa. Wanadhiirun yoo ati rabbitti kan kafartu taate ammootii si sodaachisa. Maaliin? Qixaata jahannamii si sodaachisa. Wallahu ala kulli shay'in qadiir. Allahin waa hundarrattiyyuu dandahaadhaa jedheetiin kan inni dubbatutti jiru jechaadha. Lammaffaa irratti Qur'aanni suuraa Ali Imraan suuraa sadaffaa ayyaanni 164 irratti Rabbiin maal jedhee dhugumatti Rabbiin mu'mintoota irratti tola ooleetiin hin jira. Yeroo ammootiyyuu isaan keessaan ergamaa erga lubbuu isaanii irraa ka ta'e. Ergamaan suni Qur'aana Rabbiidhaa yookaan ammootiyyuu keeyyatoota Rabbiidhaa kan isaan irratti dubbisu. Akkasumas ammootiyyuu kan cubbuu irraa isaan qulqulleessu. Cubbuu irraa isaan qulqulleessu jechuun inni cubbuu dhiisaaf osoo hin taane akkaataa isaan cubbuu irraa qulqullaan kan isaan barsiisu jechaadha. Akkasumas ammootiyyuu kitaabaa fi ogummas kan isaan barsiisu. Osoo inni isaanitti hin dhufin dura jallinni ifa galaa keessa jirannee jedhe. Ergamaan kun dhufnaaniin ammootiyyuu kitaabas ni barsiisa, hikmas ni barsiisa, cubbuu irraa isa ammootiyyuu maal godha ni qulqulleessaa jechaadha. Ergamaa kana jechaadha. Akkasumas ammootu Quraana suuraa Baqaraa suuraa 215 irratti maal jedhe? Akkuma isin keessatti ergamaa nurraa ta'e ergina jedhe Nabi Muhammadin. Kan ammootiyyuu keeyyatoota keenya isinirra qabu, kan cubbuu irraa isin qulqulleessu. Akkasumas ammootiyyuu kan kitaabaa fi hikmaa hadiisa isin barsiisu. Akkasumas waan isin kanaan dura hin beekin kan isin barsiisu. Ergamaa keenya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isni ergineetiin hin jirraa jedheetiin kan Rabbiin dubbate jechaadha. Lammaffaa irratti Quraanni suuraa Ahzaab suuraa 33 ayata 44 irratti Rabbiin maal jedhe? Muhammad abbaa nama tokko hin taane dhiirota keessanirraa. Akkana haa jennu Muhammadiin kun ta'eetiin hin jira. Maal ta'e jennaani? Xumura nabiyyootaa jedhala. Xumura nabiyyootaa. وكان الله بكل شيء عليما. الله وهم ديو بيك هذا جلتين كان إنه دبته تجرو جتان. إدو كان رتي وانت تبيكو قبل لميكين. نبي جمان تكو نبي محمد بوتا قومكم أيو حنجو. ربي مال جدي نبي محمد تمر نبي يوتا تحيتين انجراج جلتين دبته. نبي جمان تكو نبي محمد بودا كان حنجر جتان. لما فرت قرآن سورة فتح إلى آية دمي سجل رتي محمد إرجما ربيتي جلتين دبته. محمد إرجما ربيتي. والرئيس وجين جرانيس كفار الرتي جيمو راجلي. أمني كوني أكان ور ربي مرما كان الرتي جيمو ور النبي محمد وجين جرو كون جيجان. جدو إساني تيمو ولي مررفتو. أمني مسلما كوني ولي مررفتو جد. تولا جالال ربي برباچا فروكو آفي سجودا كان بائسا أرجتا جد. ملتون إساني فانا سجودا إرا تأي فولا إساني كيس سجرا جد. فانا سجودا إرا تأي. Maranaa deebi. Faana sujuudaa irraa ta'e ammootiyyuu mallattoon uummanni Nabi Muhammad ittiin beekamuu fi Nabi Muhammad kan inni ittiin beekamu jechaadha. Sun jedhu fakkeenya isaanii kan Tawraatii fi keessattii fi fakkeenya isaanii kan Injiil keessa jirudha jedheetiin hin dubbate. Mallattoon Nabi Muhammad akkasumas ammootii uummata Nabi Muhammad Tawraatii fi Injiil keessas kan jiru jechaadha. Maalinni addaa irraa yookaan kallacharraa sujuuda qabaatudha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ammootii ergamaa Rabbii ta'uudha jechuudha. Qur'aanni suuraa Ali Imraan suuraa sadaffaa ayata 114 irratti wamaa Muhammadun illaa rasuulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Muhammad humaa hin taane illaa rasuulun ergamaa Rabbii kan isaan dura ergamtoonni dabarte malee Muhammad waanuma tokkoyyuu hin taane jedhe. Inni waaqas miti. Akkasumas ammootu ilma waaqatii miti. Inni ergamtootuma akka ergamtoonni ammootu asiin duraa kan isaan dabarteetiin jirtu jechaadha. Qur'aanni suuraa 21 irrattis aalama hundaaf rahmata taasifnu malee hin ergine jedheetiin hin dubbatu. Ilaa itti dheerachuu malee jalaa wanti ta'u malee jechuun barbaade itti gabaabsii itti xumuri. Wanta hojjetu boodarra immoo yoo maacaa teksii tokko xaqqasee fixu yoo fixee jirte ta'e. Dhumarratti maranaat itti itti fufi. Muhammad kuni aalama hundaaf rahmata taasifnu malee hin ergine jedheetiin kan inni dubbateetiin hin jiru jechaadha. Osoo Nabii Muhammad kan osoo Rabbiin Quraana keessatti himuyyuu kan baatu taatu taate maranaata. Osoo hadiisa keessattis Nabi Muhammad akka isaan ergamaa ta'an of ibsuu baatu taate wallahi ijaan akkanatti ilaaltee Nabi Muhammad xumura nabiyyoota ta'uu isaanii beekta. Sababaan isaa maal inni jennaani maataba yookaan chaappaa nubiyyummaadhaa kan isaan ofirraa qaban.
laali wanti kan kitaabni kunni Ashama'ilul Muhammadiyyaa jedhama. Kitaaba kana keessatti Jaabir bin Samuraa namni jedhamu barataa rasuulaati, sahaabaadha. Maal jedhee رأيت خاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم جد شابا نبي ماذا إيكو جدو إيكو رسولاتي أرججد نبي محمد صلى الله عليه وسلم إسان أموتيو ونوته وججادا نبي تو إساني ما أتابا يوكاهو أموتيو شابا إيكو إساني إرتي أرجيتي ننجرا جديتنين كان إني دبتو تجرو ججاد نبي محمد أسو ربي نو قرآن كيست إني نبي دججو باتي osoo ammootiyyuu nabi Muhammad annabiyyiidha jechuu yoo baatani ijaalalteetiniin akka inni ammootiyyuu xumura nabiyyoota akka inni ta'e ammootiyyuu kan nuuf dubbatu jechaan akkasumas ammootiyyuu hadiisa keessattis ammootiyyuu hadiisa kana tolchiitiin hin qabaddu hadiisa Bukaarii hadiisa 190 irratti mo'annoo maal jedhee sahabichi Jacdi namni jedhamu سميت سائب بن يزيد نما جدمو دغهتن انجلي وسو ودأتو رسول دوبان دابتيتني فنظرتني لا لجد الى كاتم نبوته بين كتفي شابا يوكاهو ما تب اموتو رسولا كان چيكو جرتو سنه ايفي سنه لالتنين ارجي جديتنين كان ان دبت نبي محمد وسوما دبي دانيو دبتو باتي اجان اگرتيتنين اك اني تمر نبيوتا تي ni amantaa jechuudha dhiifame yoo kaitanii dheeressuu taate